Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Sabaayif Miidiyaa. Baga ayyaana dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaadhaan isin ga'ee jecha ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuun Sabaayif Miidiyaan keessummaa ayyaanaa isiniif qopheessee jira. Isin immoo hamma xumura sagantichaatti nu faana taa'uun yoo nu hordoftan waa hedduu akka irraa argattan tasa hin shakkinu. Nu faana turaan affeerraa keenya kabajaati. Qophicha gaggeessaa isin faana turtii kan taasisu ani Beeteliim Tafarraatti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Deebiin dhufne kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Sabaayif Miidiyaa qophii ayyaanaa keessummaa ayyaanaa isin biraan ga'uuf jiran. Egaa akkuma daawwachaa jirtan keessummaan keenya dhufanii as istuudiyootti argamanidha kan jiran. Isaanii waliin turtii bareedaa kan taasisnu ta'a. Isin akkuma isinii kaasee immoo yoo nu faana taatan waa hedduu akka irraa argattan tasa hin shakkinu. Dhugumaan egaa keessummaa keenya waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniin maqaa Waaqayyoo fi maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdanii. Baga geessanis egaa guyyaa har'aa ayyaana yaadannoo ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos kan itti kabajaa jirudha. Baga geessanis isiniin jenna. Ameen. Baga hunduma keenya waliin nu ga'e. Anis baga ayyaana yaadannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaloota isaa kan bara 2018tiin biyya keenya Itoophiyaadhaa fi handaara lafaa hundumaa kan jiran maatii kiristaanotaa hundumaan baga Waaqayyoo nagaa fayyaan ittiin isin ga'e jechuun jaalladha. Ameen. Baga hunduma keenyaan waliin nu ga'e egaa durarra keessummaa akka qabnu affeeredha kan hin ture. Maqaa keessaan hin barsiisneen egaa tajaajila mana kiristaanaa hedduu irratti hordoftoonni isin beekan ni jiraatu. Garuu immoo namoota isin hin beekneef namoota akka tasaa guyyaa har'aa isin arganiif osoo of barsiistanii gara haasaa keenyaa fi gara kabaja ayyaanaatti kan dhufnu ta'a. Tole galatoomii. Maqaan kiyya Maggaabaa Eelaaf Tasfaayee Qixxeessaan jedhama. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti biyya lallabaa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa lallabaa ta'een hojjechaa jira. Haa ta'u egaa guddaa galatoomaa dhugumaan waamicha keenya kabajanii as istuudiyootti argamuudhaan ayyaana dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka waliin kabajnuuf eeyyama keessan waan ta'eef ammas irra deebi'uudhaan guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Anillee galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa mee ayyaanni akkamii akkuma beekamu guyyaa har'aa guyyaa ayyaana dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosti kabajaa jirudha. Egaa hordoftoonni mana isaanii ta'anii nyaataan dhugaatiidhaan ni kabaju. Nutis immoo kan istuudiyootti argan daadhii keenya naqannee daabboo keenya tolchannee qophoofneedha kan jirru. Mee haalli kabaja ayyaanaa maal fakkaataa? Akkamiin eegaltan ayyaana kana? Ayyaanni kun baay'ee mootii ayyaanaati. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Dhugaa dubbachuuf mana kiristaanaa keenya keessatti ayyaanni xiqqaa jedhamu hin jiru. Ayyaanota horateedha ayyaanni kuni. Ayyaana waaqni nama ta'u namni immoo namummaatti deebi'uu ayyaana ta'ee fi gamanumaan dhugaa dubbachuuf taanaan guutummaa mana kiristaanaa keenyatti tajaajila keessoo mana kiristaanaatti geggeeffamurraa eegalee haga saga waltajjiitti geggeeffamu mana kiristaanaa ishee xiqqoo kan jedhamtu immoo manneen kiristaanotaati. Ayyaanni kun haala ho'aadhaan akkuma isin amma dhangaa kana ayyaana kana sababeeffachuudhaan akkuma istuudiyoo kanatti haala miidhagaa kanaan qopheeffattanii nunis mana keenyatti akka maatii kiristaanaa tokkottis akka tajaajilaa tokkottis ayyaana kana ayyaana gammachuudhaan jalqabnee jirra. Waaqayyo immoo gammachuudhaan akka nu goolabsiisus abdiin kan qaba. Ameen. Gooftaan keenya hunduma keenyaan nu haa gargaaru. Egaa akka mana kiristaanaa keenyaatti gaafa daabboon muramus ta'e kadhannaadhaan eegalama. Kanaaf nutis immoo haasaa keenya kan eegalus immoo kadhannaadhaan osoo ta'e gaarii natti fakkaataati. Daabboos tolchanneerra daadhiis naqanneedha kan jirru nu eebbistanii gara haasaa keenyaatti kan fufnu ta'a. Tole haa eebbisnu ayyaana keenyaatti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Amma kana qofaa isaanii fixuu jechuu danda'u daawwattoonni keenya egaa kaameraa booda ogeessi kaameraamaanonni ni jiraatu.
kanaaf nama nyaatu baay'ee akka jiru akkasumas sun beekanii. Agaman waan hubatanii nama baay'ee rabgaa. Haa ta'u ulfaadha ta'a anuma nan dhiyeessa. Gaarii. Akkuma harka yeroo keenyaati. Ofii koofis buufadhuumti. Maarree. Ayyaana miti roole. Nyaachaa dhugaa nama turtii taasisna. Ayyaana kan barsiisa. Ayyaanni baay'ee bareedaadha, baay'ee bareedaadha. Akka amantaa keenyaattis, akka aadaa keenyaattis. Waliin nyaachuun waliin dhuguun jaalala uumaa jedhu abbootiin keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasuma bartoota isaa walitti qabee ayyaanni gaafa taasifamu maaddii tokko diriirsee haala kanaan wajjin nyaatanii dhuganii. Akkuma immoo kana nuti waliin qooddanne kana warra harka homaa hin qabne. Ayyaana kana keessattis kan itti yaadatamanidha ayyaanni kuni. Warra dadhabaadhaaf warra kufaniif kan itti yaadatamu waan ta'eef dhugaa akkuma nuti nyaata kanaan gammanne warri biiraanis immoo nyaatanii kan itti dhandhamatanii quufan akka ta'an hawwii keenyadha. Dhugaadha. Daawwattoonni mana isaanii taa'anii sagantaa kana daawwachaa jiran mana isaaniitti waan argatan uunachaa nyaachaa kan isaan turtii taasisanii akkuma isin kaastan immoo namoonni harka qalleeyyiin ni jiraatu. Keessumaa guyyaa ayyaana kanaa immoo akka mana kiristaanaattis manni kiristaanaa hundumaa ergaa ishee ni dhaamti namoota harka qalleeyyii daawwadhaa jettee gatiteef nus asumaan wal qabsiisnee ergaa keenya dhaamuuf barbaanna. Ayyaana jechuun iyyuu warra harka qalleeyyii sana warra mana hin qabne warra harkaa hin qabne warra fayyaa hin qabne. Jara kanaa wajjin yoo ayyaanni ayyaaneffame ayyaanni gaafa sana ayyaana ta'a. Ayyaanni harka qalleeyyoota ofitti hin dabalanne ayyaana odoo hin taane badiisa ofirratti labsuudha ta'a. Kanaaf biyyi keenya Itoophiyaan immoo kanaan badhaatuudha. Harka waaqa biraa fudhatee deebisee immoo harka qalleeyyiidhaaf harka diriirfamutu jira. Itoophiyaan harka ishee gara waaqaatti diriirsiti kan jiru kuni. Isa biraan geeffatteet eebba immoo fudhatteet eebba argatte sana immoo warra dhabanii biraan geesse waan ta'eef hojii waaqayyo irraa qooda fudhachuu jechuudha warra dadhabaadhaa waalaachuu jechuudha. Waaqayyo sooraa waan ta'eef ayyaana kana irratti hundumtuu haala kanaan haala miidhagaa ta'een hiyyeessota ofitti qabatanii ayyaanichumtuu ayyaana warra dagatamaniiti. Waan ta'eef ayyaana kana haala kanaan booda tariitiitti dhufuu dandeenya bal'inaan gaafa haasofnu ayyaana gaarii haa ta'u. Ameen hunduma keenyaaf haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan marti keessaniyyuu ammas irra deebi'uun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha akkuma daawwachaa jirtan immoo barsiisaa mana kiristaanaa Tasfaayee Qixxeessaa waliin ayyaana sirna ho'aa ta'een as istiidiyootti kabajaadha kan jiru ammas irra deebi'uun bakka jirtanitti hundumti keessaniyyuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Deebinee dhufneera kabajamtoota daawwattoota Sabaayiif miidiyaa. Egaa akkuma daawwachaa jirtan qophii ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan as istiidiyootti kabajaa jiru. Akkuma itti fufettidha kan jiru. Akkuma daawwachaa jirtan immoo barsiisaa keenya waliin turtii bareedaadha kan nutti taasisaa jirru. Ammas hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya kabajaati bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha barsiisaa deebinee dhufneera. Egaa sila turtii bareedaadha kan nuti taasisaa turre kabaja ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos tokko kaasuudha yaallee kan nuti turre mee duraan dursa sila maqaa keessa nuti himtanii turtanii sirriitti wal habarruuti barsiisaan Tasfaayee Qixxeessaa eessatti dhalatanii guddatanii haalli jireenya kiristaanummaa isaanii keessumaa bara ijoollummaa isaanii maal fakkaata ture kan jedhu osoo eegalle. Tole galatoon Wiiteleem egaa Maggaabee Eelaaf Tasfaayee Qixxeessaan har'a Maggaabee Eelaaf jedhamanii waamamanii. Kaleessoon isaanii maal fakkaata kan jedhu duubatti deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Ani egaa kanan dhaladhee guddadhee biyya lallabaa Iluu Abbaa Booraatti. Godinni koo Iluu Abbaa Booraa jedhama. Aanaan itti dhaladhu aanaa Algee Saachii jedhama magaalaa Algee irratti kanan dhaladhee. Egaa bakki dhaloota kootii kuni akkuma maatii Oromiyaa keessaati akkuma maatii qotee bulaa ta'anii jiraatan keessaati kanan argame. Saniin booda immoo abbaan kiyya aanaa Daarimuu jedhamtu ganda Jaarsoo jedhamtu keessaa kan inni gaarmee koo Algeerraa fudhatee gara sanatti dhufe. Ilma hangafaa biyya
haadhaatti dhaqee harka akka yookaan haadha irratti dhalata. Erga achitti dhaladhe boodammoo achuma gara Daarimuutti deebi'ee akkan guddadhe maatiin kun natti himaniiru amma nubbalutti jechuudha. Sana booda harmeen koo yeroo dheeraa hin turre egaa boolla ishee daadhii na gootu Waaqayyo lubbuu ishee naaf hamaaru. Waggaa kurnaffaa kuyyeetti haala hin beekamneen ishiin na jalaa boqottee abbaan kiyya immoo loltuu biyyaaf hiriire nama ta'ee waan jiraateef waggaa dheeraa garuma magaala Finfinnee kana jiraata ture. Ani egaa harka haadha yookaan harka akka kooti harka haadha abbaa kooti irratti dhaladhee achi isaa hirkatan guddadhe jechuudha. Saniin booda mana kiristaanaa Jaarsoo Lidataa Maaramii kan jedhamtu jirti. Baadiyyaa keessadha. Baadiyyaa gaafas jiru baay'ee baadiyyaa coomaasa. Achuma keessatti egaa dhaladheetan qulqulleetuma akka koo jala deemaa tan achi mana kiristaanaa sana deddeebi'aa ture. Haala kanaan hoolaas egaa maatii kiyyaafis ergamaa mana kiristaanaattis deddeebi'aa barattoota dilbataa keessattis deddeebi'aa. Haala kanaan egaa dhawataan Waaqayyoon achuma keessatti na guddise. Egaa jireenyi baadiyyaa akkuma beekamu maatiin keenya ortodoksummaa keessatti tajaajilli afaanii kun waan hin babal'anneef quuqama akkasii kana nan qaban ture. Xiqqoo ishaan magaala keessatti harmee waliin yeroo ijoollummaa kiyya waan jiraadhe dhandhamee afaan Amaariffaa kana hubachuu ishii amma tokko hubannoo nan qaban ture. Garuu baadiyyaa keessatti immoo qiddaasee qaddasamu, kadhannaa kadhatamu, lallaba lallabamu, faaruu faarfatamu maatiin keenya hin beekanii, qotee bulaan keenya hin beeku. Dargaggeessi shamarran daa'imman uumaa wanta isaan hubatan hin turre. Sun amma tokko na dhukkubsa ture. Yoomi gara qooqa uummata kanaatti sagalee Waaqayyoo hiikamee tajaajilama kan jedhu sana ture. Sana booda waan si ajaa'ibu faarfannaa afaan Amaariffaan baba'an kana gara afaan Oromootti kan ture. Afaan Oromiffatti hiikeetan yeedaloo isaa sanuma ta'ee afaan Oromiffatti garuu jecha masaa hiikeetan barattoota dilbataa keessatti haala sanaan faaruu sanaan qo'achiisaa. Oduman sana jedhu barattoota dilbataa Jaarsoo Lidataa sana haga tokko fooyyesse. Sanumaan wal cina immoo barumsa dhiqqunummaa kana immoo barachuullee nan eegale. Mudannoo guddaan qabachi irratti immooti. Ishee sana walumaan deemsisaatan bakka sanatti guddadhee saniin booda daa'ima waggaa 14 gaafan ta'u immoo gara tajaajila dhiqqunummaa tan gala. Namni kaabarraa dhufan Mamiree Ittaayyoo kan jedhamanii amma lubbuun jiraatan dhiisan garuu hin beeku. Isaan maal jedhanii afaan Oromiffaan as keessatti dubbachuun ergama Waaqayyootiin nama rukuchiisanaan jedhan. Afaan Oromiffaan dubbachuu. Naannoo yaala kan. Isaanii kaalugadhaa beekaadhaa kun akkamitti akkas ta'a kan jedhu yaade akka tasaan guyyaa tokko achuma qulqullummaa keessa ol seenee odoo hin jiruutanii. Nuti naannoo sanatti maal goona seete keessumattuu ijoollee magaalaa Daarimuurra jiranii Amaariffis Oromiffis akka afaanittis itti dhufe taasofta. Rogaaniin Amaariffaa isaan jettu, rogaaniin Oromiffaa isaan jettu. Sabaaf sablammii Amaara kanas Oromoon waan wal keessa jiraatuuf akkuma afaanittis dhufetti haala sanaan haasofta. Sana booda mee gurbaa masaruu masqalii isaas kennu hoggaan siin jedhu wanni kiristaanaa sun dukkanooftuudha. Harka isaanii diriirsanii mataa walakkaana dha'an jaarsi. Maaliif? Akka ergamaan na dha'e natti namni keelus. Sana booda amantus amanuu dhabatus yeroo sanaaf nana durii nan kufe. Daqiiqaa dheeraa qiddaaseen jalqabame haga xumuramutti hin barreechuu hin danda'ama. Ahaduu Aab Qidduus bakka jedhamurraa kaasee haga Haabanne bakka jedhamu sanatti ofin beekuun tureen sabalas maalis natti naqan ijoolleen mataa naasoo sokkuumanii haala sanaan nan ba'e ka'umsa kootii fi kuni akka carraa gaariittan fudhadhe. Dhuguma waaqni afaanii Amaariffa malee Oromiffa kana hin barbaadu kan jedhu. Xiinxalli kana keessan galee sammuu daa'imummaa kootiin yeroo kana kutaa 7 baradhan ture. Booda gara kutaa 9tti hoggaan dhufu gaaffii kana fudhadheen dhufe hoggaan gaafadhu abbaa Tsaggaa Za'aab kan jedhamanii mana kiristaanaa Lidataa Maaramii Mattuur.
achirraa abbaa guddaa maanguddoo guddaa manoksee guddaadha. Isaan nama waaqatti dhiyaatan namni suni sirna diyaaqonummaa kana waggaan isaa irraa baradhu gaaffiin kun waan sammuu keessa na turteef isaan gaafadhe. Waaqayyoon qooqni inni jaallatu yookaan kan isaa kan ta'e kameereen isaan gaafadhe. Akkuma kolfuu wayii ta'aniiti. Waaqayyoon qooqa namaaf kenna malee qooqa hin qabu qooqa qaban jedhamu. Waaqayyoon kan inni nama wajjin walii galuu laphee namaatii wajjin malee arraba namaatii wajjin miti. Kanarraa kan ka'e waaqayyoon waaqa lapheeti. Hoggaa isaan jedhan miila isaa irratti kufee kanan boo'ina yaadadha. Yaada namaatu itti ida'ameeti yaada waaqayyoo nama harkaa dabsaa'u kan jedhu sana nan dhukkubsadhee wanna jiru hoggaan isaanitti himu. malee kaan waaqayyoon aan jedhan isaan gaafa dubbatan. የእግዚአብሔር መልአክ እሱን ሳይቀስፍ አንተን ይቀስፋል እንዴ ናን jedhan. Isa hamaa kan ta'e kan ergamaan waaqayyoo utuu san dhayini siini daa'ima afaanaannanii maal jireetisidha. Ofuma isaas dhaye malee ergamaan akkatti garaa jabaatee nama dha'u hin jiru aan jedhani. Garuu dallanii bataskaana kiyyarraati. Bataskaana haga jibbuutti hin deemne. Maalittan deebi'eeseeta. Yoon ofii kiyyaa baradhee tareeti daa'imman dargaggoota daandii kiyyarra dhufan boruutu akka isaan gufatanii duubatti hin deebineef namoota immoo yaaduma jallaa akkasii qabanuufu tarii barnootuma iyyuu laachuufu aga tokko anis immoo yoon ofii kiyyaa as keessatti ifaajjii godhe yoon ofii kiyyaa tattaafadhee anis boruutu tajaajilaa ta'e ofis fayyadeen saba kos bataskaana kos nan fayyada kan jedhu kun ka'umsaadhaa ta'e. Har'a sirra ga'uudhaaf kun sababa naa ta'e siin jechuu barbaadeta. Baay'ee nama dhiba mudannoo ajaa'ibaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu maaliif sitti fakkaata sa'aatii sana kan isaan akkas godhan egaa amma akka beekamu tajaajila afaan Oromoo mana kiristaanaa keessatti yerootan gaaffilee dheeraa ture yerootan dheeraadhaa fi amma waaqayyoof galanna ta'u guutummaa gosooti jijjiirameera jechuu yoo baanne iyyuu muraasa xiqqoo tajaajila afaan Oromoo babal'achaa dhufeera. Amma gaafas geessanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama? Isaanuu maaliif wanta akkas godhan isinitti fakkaata? Gaafa sirriidha, gaafii bareedaadha. Har'a miti yaaduma sanallee turee wanti naa gale tokko yoo jiraate jaarsiigaa kan isaan dhufanii kallattii kaaba biyya keenyarraa dhufanii. Kaaba biyya keenyarraa immoo namoonni dhufan kuni qooqa afaan Oromoo kanas hin danda'anii. Hoggaa dhufan immoo wangeela qabatanii wangeela lallabuufis miti kan dhufan. Amma qooqa kan nama dubbachiisu nama wajjin walii galtee akka uumtu kan si taasisu yoo jiraate maali yoo ta'e ergamni mana kiristaanaas dhugaadha waa lamatu jira. Kadhannaan isaa hangafaati. Tajaajilli wangeelaa immoo isa lammaffaadha. Namni kadhannaa kadhatee waaqayyo wangeela akka isaa qajeelchuuf akka isaaf ibsuuf yoo dura waaqayyootti mimmaan isaa dhangalaafatee fedhaaf yaada waaqayyoo gaafatee yoo ba'e milkaa'a. Seenaa abbootii keenya duuka bu'ootaarras kan yaadannu hanga Yerusaalemitti humna argattanitti, aangoo argattanitti, jabina hanga argattanitti wanni dhokate haga isinii mul'atutti. Inni fagaate haga isinii dhiyaatutti Yerusaalem keessa turaadha. Ergaan gooftaan keenya gaara Biitaaniyaa irratti harka isaaniirra kan erga isaanii eebbisee booda qooqa isaan maatii isaaniirraa naannoo isaaniirraa argatan jira qooqni tokko. Alatteetuma kan argattu yeroo afaan saaqqattu maatii keerraa kan argatte. Kun amma qulqullinaaf xuraa'ummaadha hojii walitti fidduu beekumsaaf wallaalummaa hojii walitti fidduu miti. Dhaala maatii keerraa dhaallattudha. Uumamumaan argatta isa kana. Itti dabalataan garuu qooqaalee garaagaraa bara keenyatti kan argattu walta'insaan waliin jiraachuudhaan fedha qabaachuudhaan barnootaan ta'uu danda'a bakka jireenyaatiin ta'uu danda'a qooqa qabnu irratti 2-3 daddabalachuu hin danda'amu. Bara bartoota gooftaa Yesuus Kiristoos garuu barri suni bara qooqni namaa addaan ba'eedha. Akkuma yaadattu hojii seera uumamaa boqonnaa 11 irratti seenaan isaa hin affame jira miti dirree Baabiloon irratti. Namoonni ammeenyaan waan ka'aniif qooqni isaanii addaan ba'eedha. Dubbii keenya irratti haga dirree Baabiloon qaqqabanitti gamoo ammeenyaa sana gamoo ammeenyaa jedhee ibsa magaalaa ijaarrachuudhaaf ammeenyaan namoota ka'an sana haga sanatti namni qooqa tokko dubbata ture. Garuu immoo maqaa keenya lafarratti waamsiminaa jedhan. Kuni of tuulummaa guddaadha. Lafarratti isa ta'u samii irratti maqaa waamamuu qabu kan waaqayyooti malee kan namaa miti. Namni maqaa maalii qaba? Namaafuu kan maqaa kenne, namaafuu kan aboo kenne, namaafuu kan beekumsa kenne, kan jaalala kenne, kan qabeenya kenne waaqayyoodha. Maqaa guddummaa waaqayyoo odeessuu qaba namni la argite. Garuu immoo ammeenyaan ka'anii seenaan achi keessaa bal'aadhuma garuu gabaabumatti fudhannu
namoonni sun waan waaqayyo irratti ka'anii fi qooqni isaanii jalaa rukutame sana booda addaan ba'anii haga bartoota gooftaa keenyaa Yerusaalem keessa turaa yeroo jedhaman kadhannaa irra turan gaafa turan san qalbiin isaanii tokko ture yaadi isaanii tokko ture qooqni gara yoo ta'u malee qooqni yaadi isaanii tokko ture amma wanta guddaan qooqni tokko ta'uu doon taane yaadi tokko ta'u hubannoon tokko ta'u qalbiin tokko ta'u amantiin tokko ta'u waaqni waaqessan tokko ta'u isa kanatu guddaadha bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos Yerusaalemitti maal ta'anii jiru tokko ta'anii tokkummaan turanii guyyaa 10 booda hafuurri qulqulluun inni dheedhii bilcheessu inni fagoo dhiyeessu inni dhokataa mul'isu sun isaan irratti akka bokkaa roobee akka biddaa isaan irra taa'ee qooqa isaaniif ibsee dhaga kanan kana sii kaasuu fi gara mudannoo na mudatetti abbaanaaf saboota ta'an kanatti gaafa sii deebisu yoo lubbuun jiraatanis tariitii waaqayyoon anaanis na guddisee isaaniis waan hubachiisu natti fakkaata. Yommuu gara waaqayyootti deeman ta'e waaqayyo dabaa godhee isaanitti lakkaa'in jira. Garuu naaf sababa waan naa ta'aniif akka daa'imummaatti hin tanisii jechuudha. Gara gaaffii keetti hoggaan dhufu maaliif kana ta'anii kan jedhu ifaadha. Isaan kaabarraa dhufanii asitti amaariffaan haasa'an. Uummanni isaan keessa dhufan sunis qooqa isaanii kan haasa'u miti. Garuu garraamummaadhumaan. Bataskaanuma kana gurraan oloon taane lubbuun dhaggeeffachuutu jira uummata keenya sabaadiyyaa jiru keessatti. Maaliif mana kiristaanaa kana ijaa jaallatuuf jechuudha. Amantaa kana waan jaallatuuf hin dhagaa turre. Isaanii nuti amaariffa xiqqoo ishee amma tokko waan haasofnuufu isuma qofaanii akka isaanii wajjin haasofnuudha malee isaan birattis qooquma sana akka haasofnuudha malee tarii hamaan irratti yaaduu irratti mari'atu laata. Waan hamaan irratti mari'atu laata jedhanii nama guyyoormaa jedhanii waan of lakkaa'anuu fi akkuma jala siin jedhe immoo kan isaan dhufaniis qacaramaniituma akkuma nama hojii oolmaa hojjetu malee qooqa nama hojii oombilaa hojjetuttis miti. Maaliif mana kiristaanaa beekumsa isaaniitiin beekumsa kaaba irraa argatan tariitii ciigoo barataniiru ta'uu danda'a sirna qulqulleessaa kan irratti beekumsa garaagaraa barataniiru ta'uu danda'a kitaaba qulqulluu kana barachuu irratti garuu dadhabbii yookaan immoo booddeetti hafummaatu jira. Oduu wangeela fedhanii dhufanii ta'e ofiisin oolchuun nunis nu oolchu turan isaan. Sana booda jecha ishee seenaan jira ergamaan sirkuutu sana fiixaan baafachuun maal gochuudha qabu akkuma jiran sana gochuudha qabu jechuudha. Ani immoo sammuun kiyya maala mana dhuguma ergamichi dhadheeraa sana booda kan godhin gara mana kiristaanaatti deebi'a nan holladhe. Maatii kiyyatti galee oolini bataskaana irraa na hidhuyyuu. Maaliif jarraa irratti beeku malee keessoo isaa waan ta'e hin beekan. Wayyoo mucaan koo chittana jala akkas taa'etti akka waan koo jireen haala sanaan hin dhokse. Kanaaf iccitiin waggorii of keessatti dhokseetan waggaa 2 booda abbaan silasiin jira kanatti waggaan himadhu. ልጅ በርትተህ ተማርና ይህን ሰው ልትበቀለው ይገባል ከናን ጅላን እንደገዱ ዋቀዩ ልቡሳኔ ናፈ ጀነቺሱ ሳን በቃ ኬሱ ሙክያን ልትዱበተን ከናፊ ዋቀዩን ከን ቀልቢቲ ረኮን ሳን ብረታለ ሰን አርገመ ታሪያና ነረታ ሰው ዲባ ገረገራ ነረቱ ሐለ ከና ያደኒ ገሩ ተሳተውን ከወጥሬ Dhugaa mana kiristaanaa galaana dhamti namni abbaan badaa hojjetan kun immoo akkuma sana tajaajila mana kiristaanaa fi abbaa mana kiristaanaa immoo deebiin sirrii isinii deebi'ee akka mana kiristaanaa tajaajiltan akka guddattaniif sababa isinii ta'aniidha kan jiran. Guddaa namatti tola yeroo gaariidha kan nuti dabarsaa jirru mee jalqaba irratti tajaajiluma jechuun saayuu isinii maal jechuudha. Duraan dursa garuu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sila kaameeraa booda gaafa dheenidha kan hin ture isin immoo sinii jedhee haasofsiisuu jedhee gaafadhu si naan jedhe waan naan jedhaniif haasaaf akka toluufis si jechaadha kanani haasaa keenyatti fufsiisnu. Kanaafiyyuu mee barsaa tasfaayeedhaaf tajaajila jechuun maal jechuudha mee barsiisa. Akka kiyyatti qofa oduu hin taane akkuma kitaaba qulqulluutii fi akka mana kiristaanaa keenyatti tajaajila jechuun jireenya. Maaltu tajaajilamaa? Eenyutu tajaajilamaa? Maaliif tajaajilamaa kan jedhamu tajaajila jechuun jireenya erga jennee jireenya eenyuuf barbaachisa yoo ta'e isa tajaajiluufis jireenya ni barbaachisa isa tajaajilamuufis jireenya ni barbaachisa. Inni waa'ee isaa tajaajilu immoo ofuma isaadhaa jireenya ta'uusaa immoo lubbuun namaa hubachuudhaas beekuudhaas qaba. Kanaaf tajaajilli akka qilleensa ol fudhatanii gaddeeffataniiti. Anamma wala gaafatte tajaajilaan alaa jireenya kan biraan geggeessi taa'u hin taa'u unaan jette baga waaqayyoo wanna biraan naaf hin laatin akkam jedhee dubbadhu wanna na taasisu jira. Tajaajilli jireenya erga jedhamee jireenya immoo nama jibbu hin jiru. Duuka bu'oonni abbootiin keenyaa maal jedhamanii jiru
keessumattuu as wangeela Maatiyus boqonnaa 8 irratti nama tokkotu gooftaa Yesuus Kiristoosiin faana dhufe. Kottu na faana kottu na duukaa bu'ii ittiin jedhe. Duukaa bu'ummaa. Kottu na duukaa bu'ii gaafa jedhu warqee harka kee irraa ilaalu. Qabeenya kiisii keetii ilaalu. Humna kee beekumsa kee ilaalu. Maaliif hunduma kanaa ol waan ta'eef inni na faana kottu siin jedhe. Fakkeenya tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti maal jedhee dubbataa inni siin waame Waaqayyo amanamaadha jedha. Maalan nyaadha maalan dhuga maalan jiraadha akkamiin ta'a carraan koo maal ta'a boolla maaliin eeggata gufuu maaliin nadhaa jedhee herrega rukutatee deemu tajaajila. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo dura isaa waan jiruufi Waaqayyoon faana deemuudha kan isa barbaachisu. Sirumaa maal jedhee jira namni na faana dhufuu barbaade isa jalqabaa of ganuu jedha. Of ganuu jechuun annama miti ofiin jechuu miti. Of ganuu jechuun of balleessuu yookaan of jibbuus miti. Of ganuu jechuun beekumsa qabdu irratti Waaqayyoon moosisu. Beekumsi kan Waaqayyooti, qabeenyi kan Waaqayyooti, humni kan Waaqayyooti yoo ta'e of ganteettaati. Hunda irratti iyyuu moo'icha Waaqayyoof laatteetta. Mo'aadhas waan ta'eef jechuudha. Kana booda maal jedhaa of ganuu saniin booda of ganuu booda fannoo isaa abaatedha. Kiristaanonni fannoo qabu. Fannoo isaa abaatuun kuni fannoon kun nuufi asxaa keenya. Dhaadannoo keenya. Garuu fannoo kanarratti wantoonni ta'an hojii ilaalle immoo gatii guddaan kaffalameedha. Kiristaanis Kiristoosiin faana waan bu'uuf gatii guddaa kaffala. Bakka tokko yoo isin godaansan bakka tokkotti godaana. Godaansa jechuun fannoo baachuu jechuudha sirumaa. Addunyaa kana wajjin walii galuu irratti bu'u jechuun yaada addunyaa kana wajjin tokko ta'uu dhiisuu jechuun kun fannoo baachuudha. Achi booda na faana haa dhufu erga jedhee booda egaa of ganuun isa jalqabaati na faana dhufuun immoo isa lammaffaadha. Achi booda na faana haa dhufu kana keessatti namni addunyaa mara yoo bu'aa buufate lubbuu isaa immoo yoo miidhe maal isa fayyada? Lubbuu kee fayyaduudhaaf tajaajiluunis tajaajilamuunis murteessaadha. Israa'el biyya Misir keessatti fakkeenyaaf namoonni baay'een tajaajiltoota jechuun warra waltajjii irra dhaabbannu qofa namatti fakkaata. Beekumsa keetii Waaqayyoon tajaajiltaa. Qabeenya keetii Waaqayyoon tajaajiltaa. Waaqayyoon tajaajilta gaafa hin jedhu tajaajila nuti tajaajilluuni Waaqayyo wayi fayyadama miti. Harka eebba isaatu nutti diriirfama. Kennaa isaatu gara keenya dhufa, suga isaatu gara keenya dhufa. Kana gochuudhaan bu'aan nuti argannu jira. Seera Ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti maal jedha Museedhaani deemi Fara'oonitti akkana tajaajiluu fi saba koo gadhiisiin jedha Waaqayyo jedhiin jedhee dubbata beekta. Amma namoonni akka Waaqayyoon tajaajille wantoonni Fara'oon nutti ta'an waan baay'eetu jira. Yeroo illee hin qabnu tajaajiluufis tajaajilamuudhaafis namoonni baay'een keenya. Xaxamii ofitti finnaa kanatu na qabee sanatu na qabee ofiin jennaa. Walumaa gala garuu tajaajila jechuun jireenya waan ta'eef jireenyaaf immoo namni qabeenya isaatiin, namni beekumsa isaatiin, namni humna isaatiin gatii kaffaluu qabu hundumaa kaffalee wal qabannee mootummaa Waaqayyootti dhiyaachuu barbaachisaadha. Bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe bara raajonnis immoo raajummaadhaan hojii raajii hojjetan san turanii namoonni qabeenya isaanii beekumsa isaanii mana isaanii laatan jiru. Bara duukaa bootaas akkasuma. Tajaajila gaafa jennu isa waltajjii irra dhaabbatu qofa miti. Warreen tajaajilaaf gumaacha laatan marti isaanii iyyuu gatii tajaajilan argatu. Yaadataa wangeela Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irratti gooftaan maal jedhaa? Maqaa raajaatiin yoo yaadannoo taasistan maqaa nama qulqulluutiin bishaan qorraa yoo nama obaastan gatiin keessan isin jalaan badu gatii raajaa sana argattu jedhamtiidha. Ittaansee maal jedha isiniin kan simate anaan na simate immoo. Kanaaf tajaajila kana simachuun tajaajiltoota simachuun illee Waaqayyoon simachuu Waaqayyoon tajaajiluu akka ta'eedha. Anaafi kun ilaalaatu tajaajilli jireenya. Dagatoomaa gaa dhugumaan hundumti keenya iyyuu nama mana isaa tajaajiluu fi tajaajilamnu nu haa taasisu. Meeqa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa dhaloota gooftaa keenya Kiristoositti kabajaa jirudha. Kanaaf iyyuu mee gara gaaffii waa'ee dhaloota isaa kaasuutti osoo darbinee jedhee yaadeeni. Egaa mee dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namaaf faayidaa maalii qaba? Faayidaa maalii nu kenneme? Beeteliheem gaaffii baay'ee bara kanas dhaloonni hubachuu qabu. Wanti nama ajaa'ibu Waaqni Waaqa ta'uu isaa miti. Waaqni nama ta'uu isaa nama ajaa'ibu. Waaqni Waaqa ta'e yoo ta'e Waaqni Waaqa ta'es jettee akkamitti dubbatta? Waaqayyo Waaqadha jettee yoo dubbattu hundumaa amansiisa. Beekaas wallaalaas ni amansiisa.
dhaloota gooftaa gaafa inni namoota baay'eetti dubbiin kun dhibboota dubbii kee irratti. Waaqayyo akkamitti dhalata, akkamitti hin bu'e, akkamitti dhalate, akkamitti nuun jettu. Dhibbootti ta'e akka qotiyyoo mataan isaa rukutametti namoonni juunjii keessa galan jiru. Tarii gaaffiin kun ifa namootaaf ta'e juunjummaa gara keessaa baasadhee yaada. Inni jalqabaa maalii ta'uun waaqayyoof wanta dadhabamu hin jiru kan jedhu kitaaba qulqulluutti barreeffamee jira. Waaqayyo kana hin danda'u kanatti hin jettu maal ta'e waaqayyo hin danda'u yoo jenne waaqayyo waan tokko hin danda'u. Wanta waaqayyo hin dandeenye hin jedhamu isaafi garuu waan tokko hin danda'u waaqayyo. Maali yoonaan jettee cubbuu hojjechuu hin danda'u. Maaliif cubbuu hojjechuu hin danda'u immoo jettee amanummaan isaa qulqullina malee cubbuudhaa fi kennataa miti. Waaqayyo dhalateera gaafa jennu dhalate gaafa jennu waaqayyoon waaqummaa isaa gadhiiseera jechuu miti. Dhalachuun waaqayyoo ilma namaatiif as keessatti wanta bal'aa kaasuu dandeenya. Dhalachuun waaqayyoo ilma namaatiif lammii dhalachuu ilma namaatiif sababa. Lammii dhalachuu ilma namaatiif sababa. Maaliif yoo jettee waaqayyoon akka namaa yeroo uumuus kan jaallate. Yeroo fayyisus immoo kan inni gatii kaffaleef uumama keessa hin jiru. Fakkeenyaaf Saaxinaa'eel ergamaan jiru kufeera. Ergamaa kufe sana waaqayyo gatii hin kaffalle. Ergamaa kufe sana bakkatti deebisuudhaaf waaqayyo kitaaba qulqulluu keessatti akkuma hubannu ergamaa sana deebisuudhaaf waaqayyo kana godhe wanti jedhu hin jiru. Garuu ergamoonni waaqayyo warri waaqayyotti citanii hafan warri waaqayyoon amananii hafan garuu maal godhanii jiru injifannoon kan isaanii ta'e. Saaxinaa'eel garuu lafarratti kufee dhidhima handaara lafaatti gadi fageenyaan kufee jedheetu abbaa mul'ataa qulqulluun Yohaannis samiirra warri jirtan gammadaa'eera si dhiba. Warra lafarra jirtanuuf garuu wayyoodha. Wayyoon kun akeekkachiisa. Hafuura kanarraati of eeggadhaadha. Wanna seexanni kun fudhatee gadi kufe sana ergamaan kufe sun maqaa ergamummaa qaba. Aangoo ergamummaa simna qaba. Wanna tokko saffisaan amala ergamummaan sun isarraan kaane maal labe yoo ta'e qulqullinni irraa mulqameera. Kanaaf fuula waaqayyoo dhaabbachuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e lafarra kan jirtanuuf wayyoodha. Seera uumamaa irratti akkuma yaadannu kabajni namaa salphina namaas boqonnaa kana keessatti mul'ata. Namni kan inni kabajamee biyyoo kufaarraa argite biyyoo kufaarraa nama jajama waaqayyo uume. Uumama hundumaa kan daandii sadii waaqayyo uumeera. Callisee kan uume jira, jechaan kan inni uume jira, gochaan kan inni uume jira. Nurratti argite waaqayyo waa lama akkaataa biyya kana bara kanaatti fudhannu investimentii. Invest godheera waaqayyo. Maal godhee jechaanis gochaanis maal? Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaarra waggaa deemnee ilaallu maal jedhaa? Waaqayyos ni jedhe kottaa ni buuna nama akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyatti ni uumna. Bifni keenyas fakkeenyummaan keenyas waaqayyoon fakkaata jechuudha. Bifa fakkeenya keenyatti uumna gaafa jedhu waaqayyoon bifa qulqullina isaa, bifa afuurummaa isaa, bifa aangoo isaa hundumaa namarra bulchee ture. Egaa namni uumamee waggaa 7 guutuu fuuldura waaqayyootti haboo akkamiitiin akka jiraate Raajaan Museen kitaaba sana haala ajaa'ibaatiin katabee hafuura waaqayyootiin gaggeeffamee kabaja namaa namatti agarsiifamee jira. Dhiira uumeeti hirribarra kaa'eeti waaqayyo lafee cinaachaa keessaa immoo gargaartuu kan isaaf taatu Yohaanaan immoo isaaf uumee bakka jireenyaa isaaf laatee waan isii ajaa'ibu fakkeenyaaf baay'ee abbootiin keenya harmooliin keenya maatiin keenya gaafa nu godhatan waan baay'ee nu guutanii miti gara addunyaa kanatti kan nu fidan. Wanti baay'een isaanitti irrachuu danda'a. Waaqayyoon garuu bajata ilma namaatiif ta'u hundumaa samii irrattis lafa irrattis guutee lafa kaa'eeti. Jannata kan inni bara baraan keessa jiraatu kaa'eeraa fi samiin ilaalloo qilleensa inni qilleensa'u beeladoota manaa bineensota bosonaa hundumaa uumeera. Sana hundumaa eenyu hoogganu reeraa boo kenna beektaa namni akka hoogganu. Nama ajaa'iba. Akka namni hoogganu hojii hooggansummaa yookaan immoo eenyummaa hooggansummaan kan waaqayyooti. Hundumaa bulchuun kan waaqayyooti. Bulchi beeladoota manaa bineensota daggalaa addaamitti. Uumama hundumaa uumee immoo maqaa akkatti baasamu kanaatiif haboo mucummaa immoo addaamiif laateera. Abbaa koo kan jedhu addaam lafarraa abbaan qabu ture. Hiikoleen beektonni kitaaba qulqulluu maal jedhu biyyoo irraa kaase malee haati isaa biyyoo miti. Harka isaatiin waan booceef hafuura immoo waan itti baafateef
Waaqayyo Addaamii fi abbaa fi haadha isaaf ta'e. Kanaaf namni lafoo ta'e samiidha jechuudha. Ka'umsi isaa lafa, ga'umsi isaa samiidha jechuudha. Kiristiyaanni bara kakuu haaraas akkatti yaaduu qaba dhugaa dubbachuuf taana. Lafa kanarratti hin jalqabna malee wanti lafa kanarratti xumuru hin jiru. Adeemsa keessa ka'umsi keenya kana keessatti geggeeffamna ga'umsi keenya garuu samiidha kan jiru sana qabachuun barbaachisaadha. Egaa haala nama gaddisiisuun seera uumamaa boqonnaa 3 irratti kufaatii ilma namaatti argita. Seexanichi inni samiirraa ergamaan kufe sun maal ta'ee jira? Bofarra bule. Bara sana bofarra bule. Bofarra buleetu gara namaa dhufe. Inni bofarra bule immoo laphee hewaan irra dhufee bule waan si ajaa'ibu. Sana booda isa Waaqayyo qajeelchee isaanitti himee isaan irraa kaasee ulfina irraa isaan mulqee Waaqa taatu ittiin jedhe Waaqa ta'uu dhiisii nama ta'uu dhabanii jannata keessaa godaanan. Waaqayyo barbaaduuf dhufeedha. Amma Waaqayyo barbaadu nama barbaaduu dhufe Waaqayyo gaafa jedhu baay'ee garaa nama nyaata. Bakka kaayee nama dhabe beektaati. Yoon mallee bara kanas tarii namni Waaqayyo bakka nama kaayee nama argachaa jira innis kunis gaaffii guddaa gaaffii sammuu nama cabsu yoo ta'e illee bara sana Waaqayyo nama bakka dhabe. Gaafa dhabuu waamuu jalqabe. Gaarummaan addaan maal akka ta'e beektaa? Sagalee Waaqayyoo callisee bira darbuu hin dandeenye. Namni sagalee Waaqayyoo dhaga'ee Waaqayyoon jalaa tole jedhee sagalee isaa deebisuufii qaba. Namni bara kanaa Addaam isa jalqabaa sana fakkaachuu dadhabeera. Maaliif salphachuu isaatu beeku gara ulfinaatti dhufuu hin barbaadu. Sagalee Waaqayyootu dhaga'u hubachuu hin barbaadu. Addaam sagalee Waaqayyoo dhaga'ee bira darbuu hin dandeenye. Garuu qullaa isaa jira waan si ajaa'ibu. Eessa jirta jennaan qullaa koo ta'een si dura dhaabbachuu hin dadhabeetti hin jedhe. Qullaa kee ta'uu eenyus sitti meedha. Firii wiilii yookaan immoo meentaaliitii beekaa ta'e sammuu beekaa ta'e qaba ture Addaam. Maaliif afur Waaqayyo sirra waan jiruuf harki Waaqayyo waan isa hojjetee billaa yeroo kana namni waan hundumarraa goolofame. Boqonnaa 3 lakkoofsa 15 seera uumamaa irratti Gooftaan abaarameera, Addaam abaarameera, Hewaan abaaramteetti. Abaarriin boofaa gara fuulduraatti abdiin qabu. Kan Addaamiif kan Hewaan garuu abdii guddaa qabu. Maal jedhe beektaa? Boofichaaf dubartittii gidduutti diinummaa nan taasisedha. Kun na ajaa'ibanaan. Kami dubartiin kun kan jedhu yeroo sana kanatti ilaaltu kanas hubachuu dandeessu Hewaaniin qofa. Diinummaa nan taasisa kan jedhu kuni boofii fi Hewaanuu jaallee ta'anii dhimmi sun uumameera. Erga kufanii booda immoo sirumaa diina ta'anii uumama beekama. Maa inni dubartii kan jedhu sun dhokattee kan turte. Jirti jechuudha. Beenyaa ta'uuf daandii beenyaa ta'uudhaaf kan qophooftee jirti. Kana warri kitaaba dubbisanis amantoonni garagaraas macci biyya lafa kana hubachuu qaba. Maa inni Waaqayyo beellama galee amma mala dursa abdii Addaamiin filatee dhaala Addaamiin dhaalchisee ture namni garuu amma salphateera. Addaamiin abaareera lafa abaareera. Qoree sitti biqilchitu jedheera. Qoree kan jennu dhaabbannaadhaan qoreeruma miti. Yaada namaa qoree ta'a beektaa. Qalbii namaa qoree ta'ee bakka jaalalan qabaattanii nagaan qabaattanii kun qoreedha. Lafti nagaan taatu kun qoreedha. Qoree biqilchaa sammuun namaa qalbiin namaa lapheen namaa kan jedhu sana jibban nuti arginu kun. Dhiigalma Waaqayyootiin cabullee har'a seexanni dhufee cabee kan jennu kun ammas qoreen kun nama yeroo inni daawwatu argita. Kanarraa kan ka'e namni bara sana kufeera waan baay'ee dhabee jira. Waaqayyo garuu beellama laate. Ulfaata maqaa isaatiif galanna ta'a. Beellama laate. Beellamni inni laate maal jedhaa? Inni dubartittii sanarraa dhalatu. Dubartittii jedheetiif sagaa Amaariffaa isaa fudhannu seetiidha. Seet kan jennu kun immoo tariitti namoonni baay'een amma arraba waan baraniif. Seeti jecha jettu kanaa akka gadaantummaatti yookaan akka jibbaatti akka baarsaatti namoonni baay'een hin lakkaa'u. Seeti jechuun hiikoo 2-3 qaba. Addaam akkuma Hewaan akka beektu Addaam irraa argamteetti. Lafeen ishee lafee koorraati, foon ishee irraa foon koorraati, foon ishees foon koorraati gaafa jedhu maqaa ishee seetittiin jedhe. Kan Oromoofatti gaafa finnu dubartittiin jedhedha. Dubartii jechuun lafeedhuma qaama dhiirarraa kan argamte jechuudha. Kanaaf dhiira dubartii gaafa nu saaluma dubbataa irra malee nama lama dubbataa kan jirre addunyaan hubachuu qaba kana. Dhiira keessa dubartii keessas dhiirri akka jiru waliin qaama tokko akka ta'an
kanatu hubatama. Keessumattuu gaa'ela irratti yeroo dubbannu isaan qaama tokko malee lama miti kana booda jetti manni kiristiyaanaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 6 ka'umsa godhattee dubbatti kan. Innaa kanarraa kan ka'e beellama laate Waaqayyo. Akka lakkoofsa Waaqayyootti beellamni suni guyyaa 5 walakkaadha. Akka lakkoofsa namaatti 5,500 ta'eera. Kitaaba Qalemenxoos kan jedhamu kitaabota dabalamoo yookaan 81 keessa kitaabota seeraa jedhaman keessatti Qalemenxoos kana gaafa hiiku maal jedhaa dhala keerraa dhaladheen si fayyisa reetiika. Dhuguma Waaqayyo eessatti akkas jedhaa jedhanii 66 jiru namoonni falmii kaasan jiru. Dhala addaam irraa dhalanne moo Waaqayyo? Maal maaramii dhala addaam miti yoo? Akkasumatti kan amma boqonnaa fi lakkoofsuma isaa tokkoon namarraa dhalate. Namarraa dhalatee nama ta'e. Nama uumerraa nama ta'e. Garbittii isaati ani isaaf kan jette irraati inni ilmoo ishee seeraaf ta'e. Kun ajaa'iba sammuu namaatii olii. Kanaaf namni waggaa 5,500 bara abaarsaa dabarse jechuudha. Kanaaf nama kanaafi nama qullaatti hafe kanaaf argite. Beeteliheem keessatti giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam karaa raajotaatiin raajiin isheedhaaf dubbatame ogummaa Solomooniin keessumattuu raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti Isaayyaas Israa'elitti waan dubbate qaba yeroo isaatii fi kun gaaddisadha. Qaamni kan taate garuu kan biroodha. Otoo Waaqayyo sanyii nu hambisuudha baate. Akka warra Sodoomiif akka warra Gomoraa banna turre. Sanyii kan jennuun sanyii garbuuma sanyii qamadii waamuu barbaanne. Sanyii namaa keessaa tokko akka sanyiitti. Ani isaatis ijoollee qote bulaati. Qote bulaan sanyii isaa maal godha seete? Abidda gararraa qooxiirra kaa'a. Maaliif qooxiirra akka kaa'u beektaa? Sanyii ija gaarii qabu sana daaniyoon akka hin nyaanne. Bakka abiddi ta'utti daaniyoon hin siqu. Sanyiin sun akkuma barreen gaddaa waggaa 7 waggaa 8 waggaa 20 30 ta'uu danda'a. Maaliif aarri jira hoo'inni jira. Sanyiin sun sanyii filatamaa yoo facaafamee biyyoo keessa galee biqilee ija 60 100 ija bareedaa ta'eetu ka'a. Durbeen maaramiisi namarraa adda baate qooxiin lafarraa akkuma ol ka'e kan argite namarraa kabajni ishee ol ka'e. Abiddeetti kan fakkeeffamu afuura qulqulluudhaan mana qulqullummaa keessatti ho'aa. Argite wanni ishee qorrisiisu hin jiru. Afuura qulqulluudhaan ho'aa harka namaatiin miti harka dargaggootiin miti harka ergamaa Waaqayyootiin soorama. Nama guddatte kana. Kun sanyii gaarii taate. Dursee Waaqayyo kallattii arfan laalee kaabaaf kibba dhaabbaa Yaaqoos inni biyya biyyiinsaa eebbisaan irra buluuti. Kallattii arfaniin qiddaasee maalamii kan jedhamu irratti kallattii arfaniin Waaqayyo kaabaaf kibba ba'aaf lixaa ni urgeeffatee hafuura isaas ni baafatee lafa hafuurri isaa boqotu Waaqayyoon barbaadee dhabee kan ishii qofarratti hafuurri isaa boqote. Urgaasa samiirra jiru lafarratti isheerraa argateedha. Isa kana qulqulluun Gabriel dhufee kennaan guutamtan jenneen kennaan kan guutamte gammadittiin jedhe. Gadameessumatti Waaqayyo qopheesse. Maal jedhee dursee inni dubartittiidhaaf ishii gidduutti ishii bofichaaf dubartittii gidduutti diinummaa nan taasisa. Diinummaa nan taasisa kan inni jedhu Hewaanii fi bofa sana gidduutti dhala Hewaan kan taaterra. Isa kana immoo isatti dhufee nuu deebisa beektaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti maal jedhaa hidda Daawitedha. Bakkalcha barii ta'ee isiniif ifeera. Ani hidda Daawitedha. Makuma Yesuus Kiristoos waan achirratti ilaali. Ani hidda Daawitii jedheetu sanyii Daawitirraa kan dhalatte hidda Daawitirraa harkifamtee kan dhufte. Karaa dugda Iyyaaqeem jilba Iyyaaqeem keessa darbite. Samii gad harkiftee lafa immoo ol siqsite. Gadi bu'iinsa sagaleetiif ol ba'iinsa fooniitiif ol baatii ulfina akka taatuuf taate. Kanaaf ani hidda Daawitedha gooftaan hoggaa dubbatu hidda maatii qaba gooftaan lafarra. Argite hidda keenya wajjin kan itti firoome nu wajjin kan inni tokko ta'e karaa ishiitiin ta'uu ibseeti ani bakkalcha bariitiidha. Gaafa inni dhalate halkantu guyyaa ta'e. Kanaaf ani waan baay'ee na ajaa'ibu keessaati namaaf maal faayidaa laata kan jettu kana gaafa fuutee ilaaltu faayidaan inni namaaf laate inni jalqabaa waanjoo garbummaa namarraa cabse. Waanjoo garbummaa nutti fe'ame. Addaan Gabru ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ሻፓ ለማን ገረገልቸ ለማን በረፈ ማምቲ ይጠላል ዲያብሎስ ገረገልቸ ለማን በረሱ ሰዱ ጀልቀብ
Samii immoo waraqata citu irratti miti. Qalama badu irratti miti. Dhagaa irratti buucee. Sani dhagaa irratti buucee eenyutu balleessa ture? Sana booda tokko dhidhima galaana Yordaanus kaa'e tokko immoo Si'ool keessa ol kaa'e. Kana kan kana barbadeessu tokko kan beenyaa ta'udha. Lama nama ta'uudha qaba. Beenyaa ta'uudha qaba. Lama nama ta'uudha qaba. Aarsaa kaffaluudha qaba. Qabxiilee gurguddoo kana kaasuu dandeenya. Kanarraa kan ka'e gooftaan keenya dhalachuu isaatiin fuuldura abdii Addaam. Jireenya Addaam keessatti akka warqee iftii turte abdiidhaan ilaallata ture Addaam. Kanaaf Waaqayyo xumurri barichaa ga'ee dhagaa qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti xumurri barichaa yeroo ga'e. Bara sakam bara dargaggummaa bara dukkana. Waanjoo nurraa cabse dhalachuunsaa. Garboota jedhamnee turre ijoollee Waaqayyoo jedhamne. Ijoollee Waaqayyoo jedhamuu keenyaaf sanyii badu taaneerra. Addaan badeera miti sanyii amma fakkeenyaaf sanyii badeera namni fakkeenya yeroo dubbatu miti yeroo nama xiqqeessuu barbaadu yeroo nama keeku sanyii badii. Maa eenyu sanyiin badii? Eenyu sanyiin gaarii? Sanyii badii jechuun sanyii Addaam isa jalqabaati malee qomoo isa sana miti. Sanyiin badii sanyii Addaam isa jalqabaa badeera sanyiin sun. Eenyu sanatti mala kana sitti fakkaate. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:23 gubbaa irratti isin lammii kan dhalattanii sanyii badurraa odoo hin taane sanyii bara baraarraati jedha. Isa kana immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:4 kaatee hanga 6 yeroo dubbistu Niqoodimoos beekaa Ayihudootaa sana barsiisaa seeraa sana yoo fuutee ilaalte namni lammii hafuuraaf bishaanirraa hin dhalanne taanaan jireenya bara baraan argatu. Lammii hin dhalanne kan jedhu sana. Lammii dhalachuu. Dhaloonni inni jalqabaa isa kan Addaam sanadha. Dhuguma nus immoo lammii dhalanneerra. Foon dhiigaan aniifatee machi biyya lafaa haadhaaf abbaa isaa irraa dhalata. Hafuuraan garuu Sillaaseerra Waaqayyoo irraa dhalata jechuudha. Kanaaf garbummaan nurraa cabee jira. Garbummaan nurraa cabee jira. Nagaan keenya nuuf deebi'ee jira. Inni lammaffaan mucummaan keenya nuuf deebi'ee jira. Dhalachuu isaatiin kan arganne. Dukkana keessa kan turre ifatti baaneerra. Isaayyaas boqonnaa isaa lakkoofsa 9 kaasee maal jedha? Sabni dukkana keessa deemaa turedha. Dukkana cubbuu keessa turre kan. Dukkana garbummaa keessa turre ifatti ba'e. Waan nun jedhuuf dhalachuu gooftaa keenyaatiin ifatti baane. Dhalachuu gooftaa keenyaatiin jireenya arganne. Dhalachuu gooftaa keenyaatiin nagaa arganne. Dhalachuu gooftaa keenyaatiin beenyaatu nuu kafalame gatiin nurra ture. Idaatu nurra ture. Sanatu nurraa ka'e. Araaratu nuuf ta'e. Dhalachuu gooftaa keenyaatiin ammeenyi nurraa buqqa'ee bara araaraatu nuuf lakkaa'ame. Isheen jala muramuura qabdi. Barri bara duraanii tolli namaas gaduma lakkaa'ama ture. Isaayyaas dubbateera. Qajeelummaan keenya akka moofaa baarsatti nu jalaa lakkaa'ame hin jenneere. Kanaaf gaarummaatti kan nuuf lakkaa'ame. Waaqayyo irraa addaan baanee ture Waaqayyotti kan deebine karaa dhalachuu isaatiin. Ergamoonni dur nama filatamaniif turan. Namootuma filatamaniif Iyyaasuu fa'iif dhufaniiru, Daani'el fa'iif dhufaniiru, Eeliyaas fa'iif dhufaniiru, isaan kana fakkaataniif dhufaniiru. Gaafa gooftaan dhalate garuu oomaa ergamootaatu gadi bu'e. Halkantu guyyaa ta'e. Tiksoota gatamantu iyyuu ergamootaan marfaman. Inni guddaan sodaatu nurraa fagaate waan si ajaa'ibu dhalachuun isaati. Addaan fakkeenyaaf sodaadheen qullaa ta'e hin jenne qullaa addaan fudhateetu erbeedhaan martee haati isaa. Hafuura looniitiin warra kotte duudhaadhaaf warra gaafa qaban loon sun horiin sun baay'ee si ajaa'ibu. Duratti walliituu wal jifatu turan. Gaafa haati gooftaa dhufu garuu marsanii ishee simatan. Warri Beeteliheem garuu manni isaanii keessummaadhaan guuteedha. Har'as lapheen nama keessummaadhaan guutee ishee simachuu dadhabeera. Kan durbee maaramiin hin simanne gooftaa simachuu hin danda'u. Isheedhaan haadha kooti hin jedhin, utuu isheedhaan haadha kooti hin jedhin, isaan abbaa kooti hin jedhu, utuu isheedhaan giiftii koo hin jedhin isaan gooftaa kooti jechuun hin danda'amu. Kanaaf sodaan nurraa fagaate. Sodaa maalii? Sodaa garbummaa, sodaa cubbuu. Maal jedhamu ergamoonni gaafa dhufan har'a magaalaa Daawitiitti fayyisaa kan ta'e qorichi isiniif dhalateera hin sodaatina. Argite hin sodaatina. Ergamni yoo latan isaan ifni akkasiin nu isa argame iyyuu takka dhokateera ifni akkasiin jiru. Hoomaan ergamoota yoo dhufe achi booda maal jedhan galanni samii irratti isa araara qabeessaaf Waaqayyoodhaaf lafa irrattis nagaan ilmaan namaaf ta'eera.
waan si ajaa'ibu warra kufan gidduutti argame loon keessatti argame loononni sun gaafaa wal waraanu lukaan wal turanii giiftiin maaramii haati nagaa gaafa isheen dhuftu mooraanuma isaanii isa jettee namatti tolle isaa funyaanitti namatti hin tolle isaanitti ishee simatan gogaan samii isaan gidduutti dhalate argite. Isaanitti marsanii xafuuratti baafataniin qullaa addaam ofii isaatii simate kennaa isaa addaamitti haguugee galanni isaaf haa ta'u. Kana fakkaata. Guddaa kan namatti toludha seenaa bal'aa kaasanidha kan naa deebistanii asumaa wal qabsiisee gan gaaffii tokko isin dabaluu barbaada. Akka carraa ta'ee gara magaalaa Israa'el yookaan immoo bakka Yerusaalem deemee eebba argachuudhaaf carraa argadheedha kan hin ture. Bakka sana gaafa dhaabbannee inti jedhu akka nama tokkotti dhugumaan bakka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhadhi sana ga'uun akka kiristaanaa tokkotti kan baay'ee nama gammachiisuu fi jechuun bakka kan imimmaan ija nama guutee bakka sana dhaabbachuun kan nama roomisiisudha. Garuu immoo miira akkasiin nutti dhaga'amu namoonni immoo gooftaan keenya ganaa dhalata lakkiin dhalanne jedhan immoo biyyuma sana kan jiraatan jiru. Kun maaliif ta'e jechuun dhugumaan gaa sanyii sana hambisee nu dhalateera jennee gammachuudhaan kan nuti kabajaa jiru. Bakka inni dhalate sanarra immoo ta'anii namoonni qeeqa kaasan lakki gooftaan ganaa dhalata jedhan namoonni dheegan immoo ni jiraatu. Asirratti maal jettume? Kun waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Maal yaadachiiste seeta? Nama ija jaamaa ture tokko ture beektaa ija jaamaa qofa odoo hin taane kitaaba Wangeelii Yohaannis boqonnaa 9 irratti gadameessu haadha isaatii gaafa ba'u waan si ajaa'ibu ija miti bakka ijaan qabu namichi. Nuti amma kan beeknu namoota bakka agartuun qabu garuu agartuun isaanii kan jalaa dide iji isaanii kan jalaa dideedha mitiidha. Namni kun tureetu gooftaan keenya dhufee isa argate gabaabumatti seenaa isaa. Hoggaa isaanii namni hundumtuu isa bira daddarba ture haatiif abbaan isaas daandii irratti nama dhiisanidha namichi kun baay'ee nama gaddisiisa. Garuu Waaqayyoon isa guddise. Achi booda nama guddatee as ga'e kana gooftaan isa bira gaafa ga'u hin dhaabbateedha. Nagaan isa hunduma keenyaaf dhaabbatu. Isaan bira ga'eetu hoggaa dhaabbatu warrumti afaan ho'an jiru mitiire. Yaa gooftaa maatii isaa moo isatu cubbuu kana raawwate akka akkas ta'ee dhalatu ittiin jedhan. Argite nama jechuun morma isaatii ol yeroo baay'ee kana tuqattu. Waraqaa eenyummaa eenyuun keenya gateetti keenya dugda keenya luka keenya hin keenyu marka keenya hin keenyu fuula kana tuqaa. Namichi kun akka namaatti dhalate nama ta'ee fakkaachuu dadhabee beekta. Achi booda gooftaan maal jedhee utuu ifni jiru hojii koo raawwachuudhaan qabaa erga jedhee booda maal jedhe kuni kan ta'e hojiin Waaqayyoo isarratti akka mul'atuuf jedhe. Saniin booda deemi Seeliyoom kan jedhamu waaqa biraa kan ergame jechuudha. Dhaqiitii bishaan sanaan dhiqadhuu deebi'edha. Dubbii keenya irratti talii yookaan sabalatti ergamuun ergaa gooftaa keenyaati. Deemaa bishaanitti dhiqadhaa. Isaan fayyitu amma akka seenaa mana kiristaanaa ortodoksii ta'uu Itoophiyaatti dhaqanii bishaaniin dhiqatanii deebi'uun kun barsiifannoo kun amantaadhaan jira mitiidha. Warra ortodoksii kana godheedha. Isa kanaan immoo maal jedhan moo gooftaan akka isaan dogoggoranii hin jedhan gooftaan dogoggoree jechuu dandeenya. Dhaqee guyyaa sanbataatti hin dhiqatee hin fayyee ilaalaa deebi'e. Nama ilaalaa deebi'e kana himatan guyyaa sanbataatiin kun maataa yaa'edhani argite. Jarri kun warra seera jabeessanii seera cimsanii qabuu barbaadanidha. Ulfina garuu namaaf hin qaban. Achi as gaafa deebi'u eenyutu ija keessii banee jennaan Yesuus nama jedhamutu kana naa bane. Inni cubbamaadha, inni abaaramaadha, inni akkas jedhanii abaarsa irratti baay'isan. Lakkeen kana kan beeku kaleessa jaamaa kan ture har'a immoo akka jikoo argin beekaa jedhe. Shangoottis isa dhiyeessan. Abbootii seeraa fuulduraatti isa dhiyeessan. Eenyutu akkas godhe jechi isaa sanumadha. Achi booda jedhee namichi kun maal jedhe beektaa? Isin beektota taatanii fayyisaa ta'uu isaa beekuu dhiisuun keessan garuu nama ajaa'ibaa jedhe. Amma qomoon amma biyya Israa'el keessatti argite kun kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamanii jiru. Rakkoon jara kanaa rakkoo ilaalcha dabaati. Kitaabicha nutuu biyya isaaniitiif ichisiifan. Amantichi garuma isaanii irraa dhufe. Amma namoonni tokko kaaba irraa dhufe ortodoksiin achitti uumamee achitti fayyuma seenaan uumamee nu deessu. Karaa kaabaatiin galee jedhan hin ta'a. Kaaba irratti ortodoksiin seerri ortodoksiif tuumame kaaba irratti hin jiru. Seerri ortodoksii kan tuumame kan kuumuufaaf kan kuwaaraa keessa jira. Kitaabni kun immoo achi dhufe. Bara 34 irratti Baakos kan jedhamu beekaan amanataan Itoophiyaa fidee as galche.
Daani kanutamma Israa'elitti maqaan keenya ol ka'ee kan kaafamu Itoophiyaanota. Ameerikaan, Ingilaandiin, Ingilizii maal kun hin waamamne. Akkuma tasila jettee handhuura isaa kanarratti qaamaan achi jiraatanii dhiyeenyatti jiraatanii fagootti arguu dhabuun kunii rakkoo ilaalchaati. Rakkoon ilaalchaa immoo maalirraa dhufa yoo jettee amantaa waaqarraa qabdu irratti isaa sammuudha. Phaawulos maal jedha Ibroota boqonnaa 4:2 irratti sagalee isaa amantaadhaan waan hin dhageenyeef isaan hin fayyadne jedha. Jara kana kun sagalee Waaqayyo amantaadhaan hin hubatan. Amantaadhaan hin dhaga'an. Inni facaafame kun maal ta'ee jira akka sanyii isa lafa gogaarra bu'ee allaattiin butte sana akka sana jalaa ta'a. Raajiin isaa irratti raajeeffame waan jiruuf namoota raajii kanaaf beekamsa kanaaf qophaa'an ta'an nu jirru kun odoo qalbii jijjiirratanii odoo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanii isaaniif ta'a ture. Kanaaf isaanii dursumaa gooftaa keenya simachuu irratti ati erga inni du'a ka'e immoo deemee boodatti isaan qaamaan isaan gidduu jiru isa godaansisu turan miti. Achi mukuraaba isaanii irratti qabanii isa hidhuudhaaf isa ajjeesuudhaaf yeroo koo malee hin taasisu waan inni jedheef fedha isaatiif fedha abbaa isaa waan ta'eef malee guyyaa guyyaan isa ajjeesu turaniif isaan guyyaa guyyaan isa himatu turaniif isaan utuunni isaan gidduu jiru isaan beekan turan. Miti isaanirraa fagaatee ol bahee dhiisii ta'u. Kanaaf jarri kun ilaalcha dabaa waan isarraa qabanuuf sagalee isaa immoo amantaadhaan fudhachuu hin dandeenye amantaas malee immoo Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu kana fakkaata. Dhuguma Waaqayyo gooftaan laphee isaaniif kennee dhuguma nama amananii jiraatan isaanii taasisu. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan miidiyaan saba'iif ayyaana sababeeffachuudhaan ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sirna ho'aa ta'een kunuunsa iddootti kabajaadha kan jiru. Isinis mana keessan teessanii waan manatti argamu uunachaa nyaachaa nufaan akka kabajaa jirtan tasan shakkinu ammas irra deebi'uun ayyaana gaarii isin faatu jecha nufaana turaan affeerraa keenya kabajaati yeroo gaarii. Deebinee dhufne kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sabaa'if miidiyaan keessummaa ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirudha. Egaa nufaana taatanii akka nu hordofaa jirtan tasan shakkinu ammas irra deebi'uun bakka jirtanitti hundumti keessaniyyuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha barsaa deebinee dhufne raga. Tole Waaqayyoon agarra. Mee ayyaanni haala gaariidhaan dabarsaadha kan nuti jirru. Bareeda baay'ee. Nyaachaa dhugaa uumachaadha kan nuti dabarsaa jirru. Egaa gara gaaffii koo sattaa nutti hin ce'a. Egaa akka beekamu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos muddee 28 yookaan immoo 29 kan isheen kabajju. Garuu immoo warri adiin immoo garaagarummaan nu gidduu ni jiraata. Kun maaliif ta'e sababni isaa maaliif dhahamee barsa? Bareeda kuni ajaa'iba gaaffiin kun gaaffii ba'eessa gaaffii dhaloota keessa jiru keessumattuu yeroo baay'ee namoonni maal jedhu gooftaan gara warra adii kanatti madaallii isaa gara isaaniitti jigseera. Bifaanis fakkaata. Bifaanis jara fakkaata. Nuuni garuu miidiyaa kanaaf hin madaalu malee waan garuma badaatti of siksu namoonni. Duuba keenya miti kan gooftaa fakkaatu. Gooftaan jara sana fakkaata odoo hin taane gooftaan ofuma fakkaata. Fakkaatees miti kan inni biyya lafaa irratti mul'ate ta'ee nama ta'eedha mitiidha. Foon ta'e jechuun nama ta'eedha. Gooftaan nama ta'eedha. Tariitii adii ta'uun Afrikaan gurraacha ta'uun garaagarummaa namummaa odoo hin taane garaagarummaa qilleensaati. Garaagarummaa qilleensaati fakkeenya ilbiisota jiran keessaati. Xiqqoo bohaarsaatuma yoo uummata keenya hubachiisne reetanii ilbiisota keessaa injiraan kan jedhamtu hin jirti miti. Injiraan gogaarra kan jiraattu adiidha. Rifeensa kan jiraattu gurraacha. Isheen sun argitee qilleensa ga'aa bokkaas haa ta'uu qilleensas haa ta'uu maalis haa ta'uu irratti ga'a. Waan bifaa wajjin wal qabate kana namni akka hin baafatuuf. Garuu injiraan gogaarra jirus
injiraan rifeensa keessa jirus maqaan isaanii tokkodha. Uumamni isaanii tokko injiraan jedhamu. Bakka jireenya isaaniitiin garuu adii gurraacha ta'aniiru. Awurooppaadhaaf Afrikaa haala kana na hubannu kan jedhu barbaada. Akka hubannu barbaada. Kanarratti hiikoo garaagaraa namoonni laatan yookaan immoo beektonni wanta isaan kaasan jira. Qabxiilee lamaan sadan tokko yoo ilaalle baay'eessa ta'a. Diyoonaasiyoos Eksijiyaas namni jedhamu manokseedha. Kawaana biyya Roomaa keessa jiraata. Bara 525 dhimma dhaloota Kiristoosii fi kiristiyaanummaa kana nan qoraddaree ka'e. Namoonni gargaarsa isaaf godhanii follow up yookaan immoo isa hordofuu jalqaban turanii sana booda qo'ateeti maalirra ga'ee kun egaa bu'aa qo'annaa isaati. Namichi kun Awurooppaa dhiyaa keessa nama ka'uudha. Achi booda qo'annaa isaa irratti maal jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni dhalate barri 5,500 xumuramee odoo hin taane bara 5,493 irratti dhalate. Jedheetu kana kaa'e. Gaafa kana kaa'u yeroon isaa kun immoo mudhii 25 irra bu'a. Yeroon akkasii kun yeroon nama lakkaa'ee irra gagga'e kun. Kanaaf dursee gooftaan 5,500 isa nu jennee ka'umsa duratti kana ture lakkoofsi lakkaa'amaa dhufe. Lakkoofsi ka'umsuma irraa dhalachuu gooftaa irraa ka'ee bara lakkaa'ame. Amma fakkeenya nuuni dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fuuldura bara 5,500 lakkoofna. Bara kun bara gidiraa bara dukkanaa jenneetu lakkoofna. Erga inni dhalate booda garuu barri nu lakkoofnu immoo akka keenyatti bara 2018 jenneerrama. Bara araaraa jechuudha. Bara araaraa. Bara gidiraa bara araaraa gaafa walitti hidhaatu bara 7,518 irra jirra. Jarri sun garuu wal darbanii 25 ga'aniiru. Itti dabalan bara isaa akkam godhaniiti dursanii waggaa 7. Gaafa nuti tokko jarri 7 lakkaa'aniiru. Asirratti maal ta'aniiru beektonni yookaan manni kiristiyaanaa Awurooppaa lixaarra jirtuu fi Awurooppaa ba'aarra jiranii addaan ba'an. Lakkii akkasumatti warri Awurooppaa ba'aa jiran sanumaan lakkaa'uu jalqaban. Sababni jalqabaa isa kana. Inni lammaffaa garuu warri Awurooppaa bahaarra jiranii maal kaa'atanii yoon siin jedhu bara lakkoofsa isaanii. Bara lakkoofsa isaanii kan isaan lakkaa'anii fakkeenyaaf ganni isaanii kan dhumu muddee irratti. Birraan isaanii kan inni dhufu amajjii irratti. Dhaloota gooftaa kana maalitti fidatan jarri ganni dukkanadha. Ganni yeroo abaarsaati. Ganni yeroo siqiqiidha. Yeroo qorraa yeroo jibbisiisaadha. Amma immoo kunoo amajjiitu seenee yeroo ifaarra geenye jirra. Jedhanii gaafa yaadanii maal godhanii bara isaanii bara dhalachuu gooftaa keenya muddii 25 irraa kaasanii qabatanii jechuudha. Hajuuleen baay'een kan irratti walii galan sababni inni sadaffaan garuu waan si ajaa'ibu waaqa tolfamaa wayii tokko qabu turan jedhe duratti. Waaqa humna aduu jedhamu. Waaqa humna aduu jedhamu qabu turan እንዲያውም ሶል ኢንቨክተርስ jedhaniitu waamu. Sana jechuunis ankaawurd isaan jedhanii yookaan immoo mootii ifa aduudhuma kana akka maqaa aduutiin waaqa tolfamaa jiru qabu. Waaqa tolfamaa kana muddee irratti kabajatu. Yoomi kun dhalachuu Kiristoosiin fuuldura gara kiristaanaatti oduun dhufiniin fuuldura jirre kana qabu turan. Erga Kiristoosiin waaqummaa isaa simatanii fayyisaa ta'uu isaa erga simatanii booda maal godhanii guyyaatti fi baratti waaqa tolfamaa isaa aduutti fakkeessan humna aduutti fakkeessan waaqeffatan san isa sana gataniiti. Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaa yeroo simatan fidanii muddii 25 irra keewwatan. Ammas lakkoofsi jara kana maal ta'e waggaa 7 akka dursee lakkaa'amu godheera. Yaada garaagaraatiin waliin galin yaafanu malee deebisanii tokko ta'aniiru. Manni kiristiyaanaa Ortoodooksii Itoophiyaa garuu bara kana kan isheen ittiin lakkooftu
tarii yaadattoo ta'e paastarii tokkos ka'eera yeroo darbe numa keessatti amma falaasamuu garaagaraa namoonni kakaasan hin jiru mitiire Agumee kan jedhamtu gidduu darbatamtee bahuudha qabdi. Lakkoofsa warra gorgorii sana hordofuudha qabna. Lakkoofsi Itoophiyaa kun sirrii miti jedhee abaarriif ka'eera. Miidiyaa kanaaf hin tolu maqaa isaa kaasuun hin barbaadu namoonni baay'een waan beekanuuf. Nuti amma maqaa namaarraa giroo hin qabnu gochaa fi jecha namoonni fayyadaman garuu dhugaadhaan cabsuun barbaachisaa ija ta'eef. Kanaaf amma sababoota garaagaraatu jiru. Sababni inni guddaan garuu waaqa tolfamaa isaaniiti yeroo sana keessa kabajamaa turanii waaqa tolfamaa sana ajjeesanii isa isaanii dhalate Kiristoosii waan simataniif yeroo sanatti dhalachuu Kiristoos kabajuu jalqabanii kanarraa kan ka'e lakkoofsa keenya irra darbanii sana kabajachuu jalqabanii kan jedhu deebitee fi mul'ata jechuudha. Dhugaadhaa manni kiristaanaa hunda qabeettii akka nuti jennu sababa guddaadha. Keessumaa sababoota akkasiidhaan manni kiristaanaa guyyoottan torban ji'oottan jiran hundumaa lakkooftee safartee nu kennitee moggaasa maqaa ishee ni qabaatti gatitee akka manni kiristaanaatti immoo lakkoofsa bara Itoophiyaa kan jedhamu ni jiraata. Ji'a fulbaanaa irratti manni kiristaanaa torbeen sana guutuu barumsa ni laatti gatitee fi kanaaf akkaataa lakkoofsa mana kiristaanaa mataa ishee ni qabaatti. Guddaa namatti tola egaa haasaan keenya tokko lama jedhee kan itti fufutaa mee immoo gara yaada dhuunfaa yookaan immoo gara tajaajila mana kiristaanaa keessanitti adeemee nuti namoota tokko waa'ee keessan gaafachuu yaalee ture gaaffii garaagaraa. Gaafan iskimee waa'ee barsiisaa natti himaa jedhe gaafan gaafadhu. Barsiisaan tajaajila mana kiristaanaa keessatti keessumaa tajaajila mana kiristaanaa baadiyyaadhaaf gahee guddaa ba'achaa ture. Naan jedhanii turaniiti iyyuu mee duddubattiin isin deebisaati mee tajaajila baadiyyaa maal fakkaata ture haala kamiidha kanas tajaajilaa turte? Baay'ee gaariidha. Kanallee baay'ee masayyuu wanti dubbatanis baay'ee hin jiru garuu akka gaaffiitti erga kaasteetii gara dubbachuun barbaachisaadha. Akkuma sila nama sii kaase ka'umsi koo haalan itti dhufe kuni barattoota dilbataa keessatti haalan itti guddadhe sana booda immoo leenjii wiirtuu lubootaas seenee haala kanaan dhufeetan ergan yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee ergan seenee booda seeneetuman tajaajila jalqabachuu hin danda'ama. Maaliif yaa tajaajiluma irraan dhufe garuu asitti maal fiddeetu hubattaa hafuuraanis kan itti bilchaattu beekumsaanis kan itti bilchaattu amantaa abbootaa kan itti qo'attu wareegamtummaa isaanii adeemsa isaanii sana keessumattuu paatrooloojii kan jedhu kan immoo barnoota abbootaa amantaa isaaniitiif seenaa jireenya isaanii keessatti waan qo'attuuf sana keessatti bakka liqinfameetuma nu godhan ture. Kanarraa kan ka'e kanan dhufe ani baadiyyaadha. Tajaajilli koos baadiyyaa akka qabu qaba. Ilaalcha jedhuun qaban ture. Obbolootuma kaka'umsa akkasii qaban. Inaaffii hafuuraa of keessaas kan qaban. Maaliif baay'ee namni keenya hojii irrattis gooftaan akkuma dubbate sabni kun beekumsa dhabuurraa kan ka'e badeera. Ortodoksummaa kana hundumaa qabeenya ishee sassaabanii kaabatti dabarsan. Kibboo, liitiyoo, kallattii lixaarra warra jiranoo kallattii kibbaarra warra jiranoo ortodoksummaan kun isaaniif akkamitti keessummaa ta'a. Ortodoksummaan eessaa jalqabee ortodoksummaa jechuunis maal jechuudha kan jedhu sana waan naquuqaa turee fi hangafoonni keenyas ni jiru barsiisonni hedduuni. Achuma keessaati akkuma gaagni cirrachaan deeggaramtu xiqqoodhuma ishee gumaacha gochuudhaaf xiqqoo ishee fiigicha gooneerra galata waaqayyooti guutummaa Oromiyaa keessatti tajaajilan sosocho'een jira. Maaltu keessa kiyyatti natti tola seete ala sana laga ceenee gaara baanee dachaa buunee san hundumaa keessa darbinee biyyuu uffannee achi geenyeetu qamisii keenya kana xalaa keenya kana urgufannee uummata sana fuulduratti gaafa dhaabbattu akka waan namni dhufee isaan fuulduratti dhaabbate oduu hin taane waaqayyoon akka waan bu'ee dhaabbatetti lakkaa uummanni sun uummata sana kolfaa miti eenyummaan hin tajaajila turre dhugaa dubbachuuf. Waan na dhabe tokko utuu dhugaa qabu uummata dhugaan jalaa dhokate. Kanaaf uummata kana bira gahuudhaaf haga danda'amaa ta'etti walaloo faarfattootaas sirreessuudhaan yeedaloo isaanii sirreessuudhaan faarfattoota fudhannee haga andaara Oromiyaa waliin geenye bakka miti konkolaataadhaaf lukaan mijannetti illee baanee buunee hoggaa uummata sana bira geenyu
gammachuun nuti qabnu daangaan qabu. Sitti meera anis baadiyyaa sana keessaan ba'e dhiphinaaf rakkina bakka rakkinni jiru sana waan nu hubadhuuf kanarraa kan kee tajaajila keenya haga Waaqayyo nuuf eeyyamee mana kiristaanaa keenyaa fi uummata kiristaanaa tajaajiluudhaaf gumaacha guddaa gooneerra. Dhugaa dubbachuuf taanaan Oromiffa qofaanis immoo miti. Nama lama sadii isa ta'anii malee qooqa maariffaa kana kan dhaga'anu immoo Oromiffattis immoo xiqqoo ishee kan isaan hubachuudhaaf isaan rakkisuuf illee jiraaf illee madaallii goone. Parsantaadhaan gaafa qoonnu Oromiffa 70 goone sana parsantaa 30 taasisnee haala kanaan bakka immoo qooqni wal qixa bakka jirutti. Maaliif hojiin duukaa bu'ummaa sagalee Waaqayyoo macha hundumatti biraan ga'u waan ta'eef Amaariffaanis Oromiffaanis nuti gaa xiqqoodha qabna abbootiin keenya baay'ee qabu mitiire. Ishiuma kanaani namni akka agabuun bule sagalee Waaqayyoo gochuudhaaf gumaacha guddaa gooneerra. Egaa qofaa keenya miti Waaqayyo nu dursee hojjete nuti sababa taane malee aangoonis beekumsis inni guddaan gahee leencaa kan taphatu Waaqayyoodha. Sana goonee galanni Waaqayyoo hin badini yaa'u. Bara tajaajila gaarii dabarsinee har'a geenyeerra jechuun barbaada. Ammas egaa dhugumaa Waaqayyo gooftaan bara tajaajila kee kan si dheeressu kan mana isaa keessa tursiifataa taasisu jechuu barbaanna. Egaa akkuma kaasee namoota garaagaraa gaafa gaafadhu nuffii tokko malee tajaajila mana kiristaanaa baadiyyaadhaaf gahee guddaa akka ba'atan turte naa kaasaadha kan turan. Garuu immoo amma manni kiristaanaa akkuma beekamu gaa qorumsa guddaa keessa kan isheen jirtu keessumaa baroottan dhiyoo asitti qeeqni garaagaraa ni ka'a. Dhuguma akkuma beekamu tajaajilli afaan Oromiffaa naannoo Oromiffaa irratti naannoo Oromiyaa irratti yeroo dheeraadhaaf kaa'amaadha kan ture. Amma immoo muraasni isaa deebii argateedha. Guutummaa guutuutti deebi'eera jechuu yoo baanne muraasni deebii argataa jiraadha kan nuti amannu. Garuu namoonni qeeqa kaasan immoo bu'aa keessan yookaan tajaajila dadhabbii keessan waan bishaan itti naqannatti fakkaatan akka dhuunfaa kootti jechuudha. Maaliif bara ijoollummaa keessanii kaasanis mana kiristaanaadhaaf quuqamtanii tajaajilaa turtanii har'a immoo garuu namoonni tokko immoo yaada isaan kaasan isiniif keessumaa mana kiristaanaaf of laattanii tajaajila keessanii guutuu dabarsitanii har'a dhufanii namoonni kaleessa mana kiristaanaa hin beekne har'a dhufanii mana kiristaanaaf qorumsa guddaatti ta'aadha kan isaan jiran. Garuu ammas immoo isin duddubattu osoo hin jedhin tajaajila mana kiristaanaa keessumaa naannoo Oromiyaa irra jiran akka tuffistan akka miidiyaa kanaattis ergaa keenya dabarsuu ni barbaanna. Egaa gara haasaa keenyatti artu gaafa darbinu immoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kabajnu akkuma beekamu hordofaan amantaa Ortodoksii tokko ayyaana kana sirnoo alaan ni kabaja. Silas kaasaadha kan turre sababa nuti kabajnuuf nu kaastanii kan turtan. Ayyaana kana gaafa kabajnu mee akkamiin kabajnu eessatti kabajnu haala kamiin akka nuti kabajuu qabnu. Baay'ee gaariidha kun immoo miidhagina ayyaana kanaati gaaffii dhumte kun iyyuu. Ayyaanni kun ayyaana dureessi hiyyeessatti ta'e hiyyeessi immoo dureessatti ta'edha. Maal jechuudha? Inni ol ka'an gadi dhufe inni gadi bu'aan ayyaana walitti ka'edha. Akkuma silasii kaasee foonaa yookaan mooraa loonii keessatti dhalachuu jechuun maal jechuudha? Aniifate eessatti akka dhalan? Machi biyya lafaa kuunsaa manatti dhalataa inni kaan giddugala fayyaatti dhalataa inni kaan hospitaala gurguddaatti dhalataa. Gooftaan samiirraa gadi dhufee mooraa keessatti kan inni dhalate maali? Amma fakkeenyi mooraa sun maali kan jedhu sana ilaaluun barbaachisaadha. Mooraan fakkeenya jireenya keenyaati. Mooraa loonii yoo fudhattee ilaalte loonii achuma bulu, achuma dhaabbatu, achumatti wal lolu, achumatti buusaa isaanii gatu. Funyaanitti hoggaan isaan tolu, ijattis immoo bifi isaan tolu mooraan loonii. Kun keessa keenya. Dhugaan nuti mooraa loonii keessatti dhalate suni laphee dhalootaa keessatti akka dhalatu hawwikoodha. Maaliif jireenya namaati sun. Jireenya keenya keessatti maal ta'a beektaa wal dhiitutu jira laphee keenya keessa. Bu'aan amma biyya lafaa irratti ilaalaa jirrus kanuma. Namni sammuu isaa nagaa hin qabne sammuu nagaa siif hin laatu siifis. Namni keessi isaa jeeqamaa ta'e naannoo isaatii fi nagaa hin laatu. Mooraan loonii suni kitaabnis kan dubbatu hayyuuleen hiikaa kitaabaas kan himanii dhugaan jirus maali yoo jette loonii fi yookaan immoo kotte duudhaa sanaaf hin dhalanne gooftaan. Garuu namni isaaf dhalachuu dhufe balbala itti cufate. Loon garuu isaaniif hin dhalanne garuu karuma isaanii isa balfaa sana bananii laatan. Kun maal nutti mul'isa? Dhalachuu isaatii fi namni hundumtuu laphee isaa banee laachuudha qaba.
mana kiristaanaa Loodoqiyaa manneen kiristaanaa guddugala Isiyaa jiran keessaa warra torbanii keessaa ishee tokkodha. Ishiin maal jira ijaan qabdu garuu immoo miidhagina ijaa yeroo ati mi'eeffattu yookaan immoo warshaa galchitee yeroo ati qopheessitutu jira. Miidhagina ija keetii kottu na biraa bitadhu. An balbalarra dhaabbadheen balbala rukutaa eenyoo balbala naasaa mana isaatti ol seenaadha. Balbala kan jedhame laphee ilma namaatinna. Kanarraa kan ka'e maal nu godhaseetee masaraan Roomaa jira bara sana. Impaayerri immoo Roomaan illee jira. Beetliheem keessa immoo Heroodis ifaan immoo hin jiru. Warra jiraajeffamee dubbii dubbatamee dhalachuu isaa yeroo dhaga'ee Heroodis akkatti nagaa dhabe sitti himuu hin danda'u. Waa'ee daa'ima sanaa gadi fageenyaan qo'adhaati bira gaati qottarratti waallee nama jedhe. Bakkalchatti kan faffeeffame ergamaa Waaqayyoo warra ogummaa qaban namoota salgan sana kan geggeessaa ture ergamaa Waaqayyoo bakka gooftaan dhalateen hoggaasa isaan qaqqabsiisu sana booda daandii isaan irra dhufan irra hin deebine. Dubbii keenya irratti dhalachuun gooftaa daandii namaaf jijjiira. Karaa dhufte irra hin deebitu. Jibbaan dhufte miti jaalalaan deebitu. Dukkanaan dhufte miti ifaan deebitu. Qiddaasee mana kiristaanaa keenya jedhetta dukkana keessa danda'a. Halkan bakka dukkana keessa deemna kunuunsi ta'uu danda'a wanta adda addaa sarara ta'uu danda'a gaafachas deebitu garuu ifa ho'aa. Aduu ganamaa aduu barii qaqqaammachaa lapheen kee gammadaa eebba Waaqayyoo uumachaatu deebita gara mana keetiitti. Amma warri ogummaa qaban sun sabaa sagal jedhamu namoota ogummaa qaban jechuudha. Isaan kana ergamaa Waaqayyootu isaan geggeessee achiin isaan ga'e erga fuuldura gooftaa ga'anii aarsaa isaanii galata isaanii erga dhiyeeffatanii booda daandii isaaniif jijjiire. Kanaaf ayyaanni kunii ayyaana ol ka'aadha. Ayyaana kana gaafa kabajnu wanti dagachuu hin qabne inni guddaan haadha gooftaa keenyaa durbee maaramii dagachuu hin dandeenye. Bakka inni ijoon ayyaana kana. Gulantaan ayyaana kana. Ba'aa biiftuu taatee biiftuu jireenyaa kan deesse kana. Ishii dagachuu hin dandeenye. Warra ogummaa qaban kun maal godhanii dhaqanii ishii bira ga'anii lakki nuti isa barbaanna atirraa achis daa'imichas nuuqaa isa barbaanna hin jenne. Isheedhaafis ogummi yookaan sagada kennaa isaaf immoo ulfina waaqummaa laataniiru. Ijaa kana ta'ee fi namoonni ayyaana kana gaafa kabajanii maal hubachuudha qabu yeroon siin jedhu ani yaa Waaqayyoo mooraa loonii sana na taasise jechuudha qabu. Mooraa loonii sana mooraa ergamoonni itti marsan sana. Mooraan loonii suni duratti balfa'aa ture. Fooliin samii dhufeetti seennaani balfi sun hin jijjiirame. Duratti jeeqamaa ture. Maal ta'ee kun gaafa wal waraanaa kun saammoo lukaan wal'aa haati nageenyaa gaafa dhuftee isaan gidduu galtudha. Nagaa gadameessatti baattee jirti. Haati nageenyaatu jaalala gaafa dhuftu loon sunuu fi warri lukaan wal'aan suni hiriiranii geengoo taasisanii ishee gidduu isaaniitti simatan. Kun ajaa'iba kun barnoota guddaadha ilmaan namootaati. Kanaaf namoonni ayyaana kana gaafa kabajatan maaloo yaa Waaqayyo. Sirbaan koonsartiidhaan gooftaa dhalateedhaan dhiichisa isteediyeemitti ba'anii hoteelatti dhaloonni akkuma hin taane ta'a. Gaafa gooftaan dhalate eenyutu sirbe? Namni ergamoonni olii faarfatan malee faarfannaa isa samii irraa dhageenye gaafa sana yoo isaanii danda'ame warri hoteelaas utuu of tasgabbeessanii badiisaaf oduu sababa ta'uu abaatanii jiran kun dhaloota bakka tajjeessan. Amma yaratama beeksisuun tokko amma babaa jiru maas miidiyaadhaan inni dhaloota gooftaa sababeeffachuudhaan wanti dhaloota gooftaa sababeeffatanii qullaa dhaabbatanii jiru. Wanti dhaloonni gooftaa warra qullaa ta'anitti kennaa uffise. Gooftaan keenya kabajni isaaf haa ta'u. Haati isaa waan isa uffistu dhabnaani loon sun illee afuuratti baafatan jedha argiteetta. Qorri yeroo inni Beetliheem keessa jiru suni qorri sun qorra qofa miti. Qorra isaa cubbuu ta'e ilmaan namaa cabsisan. Isa sana simate gooftaan ba'aa keenya baachuu ijaa dhufe. Qullaa addaam sana jedhatas yeroo uumamaa irratti baala uffate qullaa ta'een bakka addaam uffannaa uffateera. Qullaa isaa ta'ee addaamiin kennaatti uwwiseera. Kanaaf namoonni ayyaana kana gaafa kabajatanii maaloo yaa Waaqayyoo eenyummaa koo isaa foonaa loonii ta'e sana naa jijjiirii isa achitti dhalatte qofa miti na keessatti nagaan kee jaalalli kee kasoomni kee waaqummaan kee ulfinni kee na keessatti dhalatuudhaanii kadhachuu qabu isa jalqabaa tokko. Inni lammaffaan
tiksootatu jiru. Lubbuu isaanii aarsaa godhanii lubbuu isaaniitiif tiksee hin qaban garuu loon tiksu. Loon dureeyyotaa, loon moototaa tiksu. Isaan tiksee ta'anii garuu lubbuu isaaniitiif wabii hin qaban turan. Ollatanii qorrisoo osoo isaan ollachiisaa jiru bakka isaan jiranitti dukkanni ifa ta'e. Ergamoonni gaafa gara isaaniitti dhufan hin sodaatan hin ollatan. Warra gataman sana ulfina kan itti argatan ifaan kan gootaman. Barasa ayyaanni kun yeroo kabajamu warri akka ergamaa qabeenya biyya lafaatiin miidhagan. Ergamoonni qabeenya samiitiin miidhagan miti namoonni uffata adii uffatan, namoonni nyaata adii, booka unatan, cooma muratan, dadhabaa balbala isaaniitti kufe. Rakkataa magaala isaanii keessa jiru. Bakka garagaraatti gargaaraa ilaalaa nama dhabe. Sana kabajuu jechuun dhaloota gooftaa kabajuun isa. Warra rakkatee gargaaruun kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfaataa maqaa isaatiif galanni haa ta'u. Kutaa wangeela Luqaas boqonnaa 15 irratti maaltu ilaalamaa namoota warra Fariisota tuffatan sana warra isaan dagatanii achitti dhiisan sana isaan gidduu taa'edha. Maal jedhan beektaa jechi isaanii gowwummaa isaanii baay'ee na ajaa'ibsiisa. Inni kun jedhanii cubbamoota jaallata. Abaaruu isaaniitiif. Qeequu isaaniiti isaan eeyyee warra dhukkubsatanii malee warra fayya buleessaa fi ogeessi fayyaa yookaan dawaan hin barbaachisu. Jara kun dhibamoodhaan immoo dawaadhaa ittiin jedheetti isaan gidduutti argamee jira. Kanaaf namni keenya wangeelaan haga tokko ija banateera natti fakkaata. Dhaabbileen garaagaraa kan gargaaran jiru kanneen akka Maqedooniyaa kanaa. Dadhabdoonni bakka jijjiiran kana ayyaana warra rakkataa kan warra sammuu isaanii dhaban warra fayyaa isaanii dhabanii wajjin ayyaana kana kabajachuun akka gooftaan mooraaloonitti argame. Isaanis warra fayyaa dhaban warra dhukkubsatan kana warra qaamni isaanii mammadaa'e warri qaamni isaanii lamshaa'e kan tuffatanii dhiisuu odoo hin taane isaan gidduutti argaman ayyaana kana yoo kabajanii gaafa sana ayyaanni gooftaan kabajameeraadha. Inni sadaffaan inni dhumaa ayyaanni kun mana kiristaanaatti kabajamuudha qaba. Ayyaanni kun hoteelitti hin kabajamu. Ayyaanni kun isteediyeemiitti hin kabajamu. Ayyaanni kun sirbaan hin kabajamu. Seexanuu bara meeqa nurraa sirbeera. Rakkinuu bara meeqa nurraa sirbeera. Cubbuun bara meeqa nurraa sirbeera. Sirbaan fayyuun hin danda'amu odoo ta'e uummata bara nuyi jirutu sanatu fayyatu. Uummanni bara nuyi hin dhugan machaan sirba ture. Manni sirbuu dhufee bishaan morma isa ga'e. Dhaloota kana cubbuun morma ga'eera. Badiisi morma nu ga'eera. Amma maal ta'an nuti eegnu. Dhalachuun gooftaa dhalachuu keenya akka ta'e. Sanyii badurraa deebinee sanyii jiraataarraa akka argamne hubannee kan ta'uudhaa qabu hundumtuu mana kiristaanaa dhiyeenya isaatti jirutti deemee Waaqayyoon kadhatee Waaqayyoon galateeffatee eeyyee Beeteleemitti dhalatteetta gooftaa kana keessatti nagaan kee jaalalli kee ayyaanni kee kasoomni kee ulfinni keenya keessatti dhalatudha. Dhaloonni akka haala kanaan kadhachuudha qaba. Inni kan birootiif inni dhumaa halluu manaatii fi uffata jijjiirrachuu qofa odoo hin taane qalbii jijjiirrachuudhaan ayyaana kanaa akka kabajnu Waaqayyoon nu gargaaru jechuun barbaada. Ameen. Hunduma keenyaan nu gargaaru dhugumaan laphee keenya keessatti lammata dhalatee dhugumaan nama tajaajiltuu mana isaa dhaaltu mootummaa haa ta'u nu haa taasisu. Mee gara gaaffii dhuunfaa sada jedheen duratti gaafan dhufu egaa akkuma beekamu tajaajila mana kiristaanaati. Gaafa tajaajila mana kiristaanaatti baatu immoo maatiin ni qabaatta mana keessa gaa'ela dhaabbattee ni jiraatta gati ta'eef akkuma beekamu egaa tajaajilli gaafa jiraatu immoo ayyaanadha harri sanbatadha jedhamee guyyaatti mana oolamu miti. Tajaajilli mana kiristaanaa yeroo hundumaa gati ta'eef jechuudha. Haala tajaajilli mana kiristaanaa fi haala tajaajilli yookaan haala jireenya mana keessaa akkamii wal bira deemsita keessumaa ayyaanni gaafa dhufu tajaajilli mana kiristaanaa ni jiraata. Gaafa gara sana deemtu manatti immoo maatiin si eeguu ni jiraata gati ta'eef akkamii wal bira simsistee deemsista maaliif namootaan biroo barsoota biraadhaaf fakkeenyummaa ta'a jedhee waan yaadee fi osoo naa kaaste. Baay'ee gaariidha. Dhugaadha. Mana kiristaanaa bakka sadiitti qoonnu iyyuu malee bakka lamatti immoo yeroo nuti qoonnu jira. Bakka sadiitti gaafa qoonnu qaamni namootaa mana kiristaanaa jedhama, gamtaan amantootaa mana kiristaanaa jedhama, gamoon mana kiristaanaas mana kiristaanaa jedhama. Mana kiristaanaa immoo bakka lamatti immoo deebistee gaafa qooddu manni kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhama. Manni Kiristoos isheen dhiiga Waaqayyootiin faayamtee nuti sirna qulqulleessaaf sirna waaqeffannaatti raawwannu immoo ni jirti. Manneen kiristaanaa kana lamaan wal bira qabdee deemsuun barbaachisaadha. Gaa'illi
dhaabbata waaqayyo dhaabeedha. Dhaabbata kana eeguun barbaachisaadha. Wanni guddaan gaaffinnaa dhiyaate gara kiyyatti waan ta'eef haga danda'amaa ta'etti tajaajila koo keessatti anaaf haati warraa koo gahee guddaa lafee dugdaa tajaajila kootiitti jechuun hin danda'aman dhugaa dubbachuuf taanaan. Hoggaan bahuu kadhannaa isheetiin kan na gargaartu. Adaraa manni kiristaanaatti kennattis nama seeraan baatudha. Kana gaafan jedhu kun hundumaaf ta'uudha qaba. Maaliif namni kiristoosiin bareera taanaan mana kiristaanaa bareera taanaan amantaa isaa bareera taanaan dursa eenyuuf akka laachuu qabu. Hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Biddeen akka nu barbaachisu hin beekama seexanni gaafa inni dhiyeesse keessaa tokko. Dhagaa kana nyaata nuu taasisii jedhee hoggaa jedhu dhagaa nyaatatti jijjiiruu isaatu samansiisaaf miti seexanni isa qoruu barbaadeeti. Yoonni dhagaa sana biddeen taasise natu dubbata malee sirumaa beera'eeraa jechuudhaaf. Yoonni mulakkiin taasisu jedhe dhagaa biddeenatti jijjiiruu hin danda'u jechuudhaaf. Garuu gooftaan adeemsaa fi dhufaatii seexanaa waan irraa bareef maal jedhee namni biddeen qofaan hin jiraatu sagalee waaqayyoo dabalatee malee jedhe. Gaa'illis gaa'ilaan jiraachuu kan danda'u ulfinni waaqayyoo gara mana keetti seenedha. Kanaaf ani tajaajila kootiif haati manaa koo na caalaa dursa laatti. Sun immoo dirqama keenyas waan ta'eef. Manni tajaajila maatiin tajaajila tokko mana isaa keessatti waaqayyoo ulfaachuudha qaba. Waaqayyoon galateeffamuudha qaba. Waaqayyoon jajamuudha qaba. Sun tajaajilaa sanaa fi boba'aadha. Yookaan immoo kan isa jajjabeessuudha. Ka'umsa isaaf ta'a kanarratti waliin taanee kadhannaadhaan ishiin na gargaarti. Ani baay'eetaan waaqayyoon immoo mana keessa deebisee hojii kiyyaanaa hojjeta. Waan an ofii koota duuchuu hin dandeenye waaqayyoon waan sana waan nu gargaaruuf tajaajiltoonni baay'eenis immoo anis kanan dhiyeenyatti beeku naafis fakkeenya kan ta'uu danda'anu barsiifata akkasii kan qaban baay'ee isaanii jiru. Tarii namoonni kan kun tajaajila qofaaf miti dubbii keenya irratti. Amantoonni kamiyyuu kana ta'uu qabu. Amantoonni kamiyyuu yeroo baay'ee maaltu ta'a yoo abbaan warraa gara mana kiristaanaatti siqatu haati warraa immoo gara biraa. Haati warraa immoo yeroo mana kiristaanaa keessaa galgalaa ganamachi taatu abbaan warraa akka maartaa gara magaalaatti gara waan biraatti. Haati warraa akka maaramii gaafatatu akka maartaa. Haati warraa akka maartaa gaafatatu akka maaramii kan ta'an jiru. Kun barbaachisaadha miti. Akka maartaa ta'uun hin barbaachisa. Yoom akkamitti? Yoom akkamitti? Erga waaqayyoon tajaajillee booda yoo of tajaajilu hojii waaqayyoo hojjenna waaqayyoon immoo hojii keenya bicinaan waan nu hojjetuuf haga danda'amaa ta'etti gaa'ilaan ani nama moodela jedhee waan of kaa'u hin jiru. Garuu warra moodela ta'an irraa waan hubannes waan argines abboota keenya irraas waan argine dubbii waaqayyoo dursinee tajaajila waaqaa dursinee gara keenyatti yoo deebine dhugaadha waaqayyoon nu qaanessu harka duwwaattis nu hambisu. Egaa tajaajila mana kiristaanaa kootii ergan tajaajilee booda immoo achi as deebi'ee maatii kootii hojii yeroo dabarsuu qabu. Yerootti muraasa ta'uu dandeessi. Garuu immoo ganama baatee galgalallee galuu dandeessa. Garuu yerootti qabnu sanatti immoo waaqayyoon galateeffannee wanna mana keessatti argamee waaqayyoon irratti aangeessinee isa galata galchine ayyaana sana bareechannee yeroo baay'ee allatti darbinu jira. Garuu yeroo baay'ee mana teessee tajaajila irraa deebitee haalatti tasgabbuuftee mana teessee ayyaanatti kabajettu jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu tajaajilli sunu ayyaanomuudha. Ayyaana sana irratti nuti tajaajiltoota taane ayyaana waaqayyoo yeroo namootatti dabarsinu. Ayyaana waaqayyoo irraa immoo nutis yeroo qooda fudhannu ayyaanni kana caalu hin jiru. Kanaaf haala kanaan dabarsinaa waaqayyoon waan baay'ee nu gargaaree tajaajila keenyattis nu jabeessee har'a geenyeerra namoota baay'ee saaluma kanaan gargaareera. Amantoonni dursa hojii waaqayyootiif laatanii boodammu dubbii waaqayyoo dhiisanii dubbii ofiitti deemuun barbaachisaa miti. Dursa dubbii adeemsa ofii waaqayyoodhaaf laatanii. Waaqayyoon tajaajilanii achi as deebi'anii tajaajilamuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yaa waaqayyoo jedhamee Phexros nuti hundumaa dhiisne. Nuti hundumaan dhiisne. Hundumaa dhiisuu jechuun hiikoonsaa gaafa dhufu akka abbootii keenya kawaala galuu miti gadhiisanii inni kun warra eeyyamameef hin ta'a. Addunyaa keessa warra jiraataniif garuu waan hundumaa dhiisanii jechuun ammeenya dhiisanii.
Gocha seexanaa gocha hamaa gocha badaarraa of dhorkanii warri waaqayyoon faana bu'an maal akka argatan Phexros irraa gaafa hubattu maal jedha nuti hundumaa dhiisneetu si faana bu'uun nuti maal arganna yeroo jedhu waan Phexros argatu waan guddaa waaqayyoon itti meera kun nuuf mul'ata guddaadha. Waan hundumaa dhiisnee waaqayyoodhaaf dursa ulaanne inni hunduma dursa isaaf hundumaa dursa isaa ulaannee hojii isaa yoo hojjennee wanta hundumtuu nuu mijataa nuu milkaa'a jechuun barbaada. Hundumti keenya daandii kanaan deemnee waaqarraa qooda lafarratti suga samiirrattis immoo mootummaa isaa argachuudhaaf akka waliin hojjennu waaqayyoon nu gargaaru jechuun jaalladha. Ameen. Hunduma keenyaan nu gargaaru gaafa kana kan hin kaasiyanii namoonni tajaajiltoonni tokko yeroo gara gaa'elaatti dhufanii gaafa tajaajilarraa baqatanii mul'ata. Sababni isaas immoo namni tokko jiraachuudhaaf hojjechuun sarara eegama. Keessumaa immoo akka haadha warraa kee yoo ta'u baattee namni nama jajjabeessu gara mana kiristaanaatti gaafa deemamu gaafatti gara mana kiristaanaa deemtu haadha warraan kee mana keessatti ijoollee wajjin maatii wajjin gatii isheen deemsiteef malee gaafatamummaan guutummaa guutuutti gaafa sirra ta'u xiqqoo tajaajilirraa baqachuu yookaan immoo fagaachuun ni jiraata. Kanaaf jedha kan gaaffii kana kaasee. Asirratti waa tokko dabalachuuf dubbii kana ta'e mana godheefi obboleettiiwwan keenya haati warraa tajaajiltoota keenya. Ba'aa guddaa yoo baataniif malee tajaajilan hin kufu. Yaadaan kadhannaadhaan tajaajilaa sana cina taa'uun barbaachisaadha. Qormaanni tajaajilaa irra dhufu tokko lama jedhee lakkaa'ee siifixuu hin danda'u. Waan baay'een tajaajilaan hin qorama. Yeroo kana haati warraa tajaajilaa dubbii sagalee waaqayyootiin innumti ofiisaadhaa kan bilcheeffate. Manni waaqayyoos kan isee bilcheessite ta'uudha qabdi. Dhugaadha ishiis maalan waamee qaxxan taannoo galgalaa ganama fiiga. Daa'iman qabamoo manan qabadhamoo maalan godhaa jettee wanni ishee muffisiisu wanni ishee aarsu wanta baay'een jiraachuu kanaaf hin kaasiyaanis. Kanatu dhiibbaa ishee irratti uumame isaaf jibbitee miti tajaajila isaa. Garuu maaltu ta'uudha qabaa inni yeroo qabutti yeroo xiqqoodhuma qabutti mana isaatiif ta'uudha qabaa. Haati warraalee haadha manaaleen tajaajiltootaa garuu ba'aan guddaan qormaanni guddaan tajaajilarra akka jiru hubatanii obsaan mana isaanii bulchachuu qabu ergaa jedhuun qaba. Maaliifi dhiira goota dugda duuba kan akka gamoo taate yookaan jabduu kan taate dubartii jabduu jirti jedhama. Yeroo baay'ee dubartoonni isin mana bulchuu irratti dhugaa dubbachuuf taanaan balbala achi malee balbala asitti dhiirri gaaddisuu mataa irraa kan hafe hir'uu mana keessaa mana jireenyaa seeraan uumamumaan kan qaban dubartoota. Harmooliin keenya waanuma xiqqoo isheetiin ijoollee 12 ijoollee 8 miindaa abbaa warraa isaanii xiqqoo ta'e isaan immoo giiftii manaa ta'anii giiftii manummaa isaanii oduun gadhiisin bajeta isaaniitti laatame ishee xiqqoo waaqayyo akkamitti akka harka isaaniif eebbisu. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha beektaa? Raajii Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 1 kaasee isin warri gara gaarummaa mil'attan waaqayyoon kan barbaadan na dhagaa jedheeti. Isaayyaas itti aanee maal jedhaa? Abrahaam baranni qofaa isaa ta'e waaqayyoon isa yaame isa kabajeesi isa baay'isise jedhee erga raawwate booda dhiirotaan gara abbaa keessan Abrahaam ilaala. Dubartootaan immoo gara haadha keessanii gara Saaraa ilaala. Bara keenyatti amma maali? Warri dhiirotaas Abrahaamiin ta'uu hin dandeenye malee eebba Abrahaam fudhachaa Abrahaamiin ta'uu dhiisuun qaaniidha. Eebba Saaraa fudhachaa Saaraa ta'uu dhiisuun qaaniidha. Maaliif gara Abrahaam ilaala gara Saaraa ilaala. Isa kana Phaawulos Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti gaafa hiiku maal jedhaa? Hangafoota keessan warra dubbii sagalee waaqayyoo isinitti dubbatan yaadadhaa. Jireenya isaanii hubadhaatii amantaadhaan isaan fakkaadhaa. Kanaaf haadholiin keenya obboleettiiwwan keenya akka Saaraa nuuf taatan. Obboloonni dhiirotaa tajaajiltoonnis immoo Abrahaamiin taane eebba lafaatiif samii akka arganu. Lafa kanarratti ittuma deemnarraa kana fi dhaallee kan jiraan humtuun jiru dhaallee keenya samiirra jira. Jireenya samiitiif dursa kennine jireenya lafaa kana garuu hangaan jiraadhaa. Hangumaan jiraadha hanga darbitanii jiraatina akkuma jedhu Phexros Solomoon immoo dureessas taasistee akkan qabeenya kootti of hin tuulle hiyyeessas taasistee waaqayyo akkan jira eessa jira akkan hin jenne giddu galeessatti na jiraachise akkuma jedhe hiyyeessas dureessas nan taasise jedhee galata waan si ajaa'ibu. Kanaaf hiyyeessas dureessas otoo hin ta'in nama qixa
biddeen guyyaatiif uffata waggaa arganne eebbasaa akka argannuuf sana hojjechuutu barbaachisaa. Gaaffii bilchaataadha kaastee haadholiin keenya obboleettiiwwan keenya aangoo siinqee irratti qabdan gahee leencaatii kabaja kanaa fi ogummaa kan immoo kan isiniif laate Waaqayyo waan ta'eef kanaaf tajaajilaadhaa fi tajaajilaaf gaheen isin qabdu waan salphaa waan hin taaneef abbootii manoolii keessanii yaadaanis kadhannaanis qarqaaraa kan jedhu ergaa godha oolfachuun barbaada. Haa ta'u deebii gaarii fi yaada namatti tolu kan naa kaaste mee gaafa jireenya tajaajilummaa mudannoo garaagaraa akkasii mudatu nan tilmaama. Mudannoon dagatamnee fi mudannoo yaadatamuu mudannoo nama barsiisuu danda'u yoo qabaatte osoo nu kaaste. Mudannoo tajaajila kooti xiqqoonuma ishee nama bohaarsuudhaaf kan bakka tokkotti tajaajila baheen jiraayyuu barsiisaan kutaa tokkoffaa barsiise tokko sa'aatii tokkoof daqiiqaa 40 dhaabbate. Achi booda naannoon sun xiqqoo ishee magaalaa irraa banne kiristaanaa sun kan baatedha. Dukkanaa isruma. Lakkinattaafu barsiisaan sa'aatii gaa fudhatee barsiisee ani baran barsiisaa jedheennaan namoonni baay'een si eegaa jiru kaateetumaa daqiiqaa 20-15 illee barsiisuu qabda kan jedhu inni waltajjii qajeelchuu natti hima. Sana booda tole kaa'ee dheetumaan ka'ee achi booda nagaadhuma gaafadheen mata dureedhumaan ittiin barsiisu waa dubbadheen ogguman kana jedhu namoonni kaka'anii deemuu jalqaban. Amma haasaa koo dhaggeeffachuu yookaan barnoota koo hordofuu jibbanii akka hin taane ifaadhuma nafichatu akka egaa malee isaatiin deemeera. Sana booda yoo xiqqaatee jedhe bohaarsaatuma waa xiqqoo yeroo fudhachuudhaaf yoo xiqqaatee gaafa deemtanuu nagaan mul'illee jedhaa deema malee akkamitti callisanii deemtu hin jedhe. Yeroo kana jedheen barnoota kottaan fufee harmoolii lama akkasuma fuuldura waltajjii fuuldura dhaabbatanii akkas yeroo isaan gadi jedhan nan arga. Gadi jedhaniiti maalinna warra nyaata nuu qopheessaniiti nu gargaaran keessaati harmooliin kun lamaanu. Tasfuu koo aduun dheeragaa nagaan bulii jedhanii waggaa isaanii deeman hin yaadadha. Mudannoon kun lammaffaan garuu ammas biyya tokkoon deema. Mata duree sana si dhiba amma gara waggaa 14-13 ta'eera ittiin deebine mata duree sanatti dogoggoraan. Mata dureen kaaseetu iyyuu dubbii natti fide sammu. Mata dureen sun maal jedhaa harka keerra maaltu jira waan jedhudha. Harka keerra maaltu jira jedheetanii seenaa Musee kana Waaqayyoof Museen isa gaara sana irratti walitti haasa'anidha. Waaqayyo harka keenyarra maal kaa'ee nuti harka keenyarra maal qabnaa eebbamoo abaarsamoo akkas jechaa dhufeetanii yaa'idhuma sanaanuu isinumtu harka keessa irraa maal qabdu hin jenne. Biyya sanatti akka uleetti kan qabamu miinca waan jedhamu sibiila akkas kottoonfataa wayii fiixee mukarratti kan kaa'amudha. Gamanaan immoo jimaa kana caatii kana qabatu. Sana booda mirqaansi jira. Ani walumaan kana jedhuuni tokko kan rifeensi isaa akkas akkuma irraa akka jigee fuulli isaa cileedhuma kan ta'e ijji isaa akka barbadaa kan diimatu an harka irraa kanan qabaa jecha miinca kana baateetu gara waltajjiitti achis natti fiiga. Fiiguufis dhaabbachuufis rakkoo ta'e. Lubbuun bishaan naqattee jala keenya. Walumaan ta'uu wallaale. Akkan hin fiigine maalan jedha uummatan tajaajila yeroo dhaabbadde akkan hin dhaabbanne wareegamtummaadhuma yeroo malee natti ta'e. Sana booda maaloo waaqa koo gaasittan dabarsuuf kenna. Ituma akka jirutanii waltajjiirra Tiroonoosii kun hin jiraa miti abbaa geengoo ofirraa kan qabudha garuu bal'aadha. Ani immoo qaamni koo akka isa margitu kana miti. Wannuma marfee kanan qalladhu wayiidha. Achuma keessan darbatamee seenanii murteeffadde bakka amma fageenya naa fi namicha gidduu jiru baay'ee wanti dhiphataa dhufe beektaa. Saniin booda bakka anumaa jala galuudhaaf jiru tokkumatu akkuma tasaa itti beekeessa ta'uu tasa ta'uu naan galle luka jala kaa'e.
yeroo muka jala kaa'u namicha akkuma horseetuma kufe gaafa jiru lafa sochoosa. Lafa sochoosa sana booda miincaan kun sibiilli kun inni amma kana irratti kennuuf akkan taane nu manaa gala miti namichi sammuun akka tokko ta'e sana booda ishiin dhuftee Xatiroonosatti waraanamtee uummanni gawaa jedhe kulfa. Ani ka waggaa kan akkas gadi guddifameen Waaqayyoon galateeffachuun jalqabe. Kana ergama akkamiin mana ergiteetu narraa jigsiteetu akkattamee jedha. Yeroo kun uummanni isaa nan areema. Uummata kana maaltu isa kofalchiisa? Ililleetu barbaachisa ture. Maaliif uummatu waan kana dhufe narra buusee bakka sana booda ani namichi naa xaxe yoo taane bakka waaqumatu naa ergina irraa kaasee akkattan fudhee sana booda wasaasaadhuma qabaniitu fuudhanii baasan nama sana. Maaltu uummanni kun akkatti kolfee dheetan ajaa'ibsiifadheetanii bulchaan mana kiristaanaa sana hojjeteessa ta'uu isaaniirraa kan ka'e ta'aniituma waan ijajjan fakkaatu. Mana gadi ga'u bakka sana booda maal abbaa keenya uummanni kun nagaan qabu hoggaan akka deebi'u warri waltajjiirra ta'anuu akka jirutti danuu isaanii wal qabatan kopheen waan mana kiristaanaa seenuu isaan kolfa uummanni. Hoggaan akkas deebi'u abbaa keenya namichi maraatuun kun amantaa keenya nu godha maal godha jedhee akkasuma kopheenuma isaaniitiin akka seera bataskaanaa keenyaatti hin beekta kopheen miila qabu jarruu daafanii ani nu waltajjiirra jiru oduun jiru jarri nuuf akkatti dhiyeessoo isaanii uummata sana kofalchiise mudannoon sun na qaqqabee erga sanaati mata duree sanatti hin deemne siin jira. Biyya sana deemtanii deemtaniitu. Biyya sana hin dhaqe. Waanuma kanaa waliin qaban nan barsiisarraa kan dhufe mata duree sanatti hin deemne. Kana fakkaata mudannoon kun. Guddaa namatti tola egaa dhugumaan Waaqayyoo eegaadha. Eegeessi hambiseera. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa haasaan keenya gara goolabaatti dhufaadha kan jiru. Mee gaafa guyyaa ayyaana waggaa'oo haalli kabaja ayyaana waggaa akkuma beekamu mana kiristaanaatti tajaajilaadhaaf ba'e malee mana keessatti sirni garaagaraa ni jira. Kanaaf mana keessatti gahee akkamii qabaata? Haalli kabaja ayyaana mana keessatti haala kamiin dabarsitu maatii kee wajjin? Dhugaa dubbachuuf taanaan egaa tajaajilaan alatti mana keessatti ayyaana haguma humna keenya babbareechachuudha yaanna. Akkuma sila siin jedhe namootuma arganne wajjin. Ollaa yaanikaa mana sin qabu mana sin dhabu garuu warri mana qabana dubbatanii mana kiraa keessa jiraanna. Kireeffataan moo gaafataa ta'u bar tokko iddoo tokko taata bar tokko iddoo tokko taata garuu namoota wajjin walitti dhufeenya uummachuun ana saada irraa kos baay'ee nu rakkisu namoota wajjin walii galuu dandeenya. Kitaabni qulqulluun akkuma dubbatu haala mijoofne namoota wajjin hin qindoomina kan inni jedhu dhimma amantaa ta'e wajjin wal qabatee malee jireenya hawaasummaa irratti ortodoksummaan haalli itti guddanne dhiisiyyummaa amantummaadhuma jiruuf jireenya uummata keenyaa wal keessa. Walitti dhufeenya kana taasisuun baay'ee bareedaadha. Mana keenya keessatti wanuma ayyaana fakkaatu babbareechanneetuma haguma humna keenya harka qalleeyyotaa wajjinis ollaadhaa wajjinis mana keenya keessatti galata Waaqayyootiin namni namummaadhumaan malee kana qabamu kana hin qabanne herrega rukutannee miti kan nama wajjin jiraannu. Dubbii keenya irratti bara keenya kanammoo nama fakkaachuun nama ta'uun garaagarummaa qaba. Kitaabni nama ta'a waaqa fakkaadhaan nuun jedha malee nama fakkaadhaan nuun jedhu. Namni nama hin fakkaatu. Namni namuma malee. Fakkeenyummaan isaa waaqa. Yoo nama taate waaqa fakkaata. Yoo nama fakkaate garuu Waaqayyo irraa addaan baata. Haga danda'amaa ta'etti namni yoo waliin jiraate akkuma silasii kaasee yoo waliin jiraate sun ba'eessa waan ta'uuf amma danda'amaa ta'etti mana keessatti waan nyaatamus waan dhugamus waanuma ayyaana fakkaatu baay'ee kanas gochuufis humnis hin eeyyamu fedhiis hin qabnu. Moo garuu hagumatti miidhagfanneetuma
babbareechanneetuma jiidha kana firfirfannee faaruu mana keessatti saaqqannee dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaatuma waan nyaatamu waan dhugamu wallaa wajjin hirmaannee haala kanaan daqiiqaa yookaan sa'aatiin qabu keessatti ishee kanan dabarsina kanaan haga danda'amaa ta'etti dubbii sagalee waaqayyoos maatii koo akkas walitti qabee immoo dhimma ayyaana kana waliin haasa'uun ayyaanni kun kana fakkaata maaliif mana keessa hojjettoonnis jiraachuu danda'u itti tolee mana kiristaanaa yeroo baay'ee harmooliin keenya ayyaanni dhufe ennaan ba'aatu isaanitti baay'ata mana keessatti isa isaan waltajjii irraa dhabanii an tajaajilaa waan ta'eef mana kootta waltajjii uumaa jechuudha. Sana achitti barsiisas dabaleetan dubbadda faaruu irratti faarfannee waaqayyoon galateeffannee haala kanaan dabarse. Guddaa kan namatti toludha egaa mee gara gaaffii koo xumuraattan dhufaati gaaffii jalqabaa ta'uu qaba ture garuu gara dhumaatti hordoftoonni nufan akka hin deemneef jechaan gaaffii kana gara boodaatti fide mee dhugumaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoom dhalate keessumaa gaaffii shakkitootaa biratti guyyaan dhaloota isaa akkasidha kan jedhu akka mana kiristaanaatti kan walgeedii nu barreeffamee jiru gati ta'eef gooftaan keenya yoom dhalate kan jedhuuf deebiin keenya maalidha kan ta'u? Jarri gaafachuu qabu. Jarri dhugaatu gaafachuu qabu maaliif warri kana gaafatanii dhaloota isaa nurraa dhaga'u. Guyyaa dhaloota isaas nurraa ilaalaniitu gaafa akkasii dhalatanii ayyaana kan kabajatan jiru. Cuuphaa isaas hin beekanii ortodoksiin guyyaan cuuphaa isaa kana itti kaalaandariitti waan baafteef isuma sana hordofanii. Dubbii keenya irratti dura ortodoksii kan deeman baay'een isaanii hin jiran. Duuba deemaniituma hordofu. Akkamitti waaqeffatama akkamitti kabajama inni immoo kan biraa ta'uyyuu malee waraabbii ishii nu biraati. Garuu gooftaan yoom dhalate yoo jennu gooftaan keenya bara Yohaannis abbaa wangeelaa muddii 28 qaameen bulii 6 gaafa itti dabalamtu guyyaa sana waan dabaluuf barri gooftaan keenya itti dhalate nuti yaannu barri abaarsaa sun dhume barri araaraa jalqabamuudhaaf guyyaan dhumti jalqaba. Jireenyi namaa oli da'amu barri ol lakkaa'amu barri araaraan dhufuun guyyaa dhaloota isaanii guyyaan sun akka kitaaba qulqulluutti yoo fudhannu. Abushaakir kan jedhamu ayyuuliin lakkoofsa lakkaa'an mana kiristaanaa keenyaa immoo kan nuuf ka'anii wangeelota arfaniin barri qoodamee kaa'ameera. Bara Maatiyoos Maarqoosii fi Luqaasii muddee bulii 29tu kabajama. Bara wangeelticha Yohaannis immoo qaameen bara sana keessa buliin ishee 6 waan taatuuf muddee bultii 28tu kabajama. Ka'umsi kitaaba qulqulluu garuu guyyaadhuma barri gidiraa sun dhume barri araaraa jalqabuuf. Halkan sun guyyaatti ta'uunsaa bara sanaa halkan sun darbee guyyaan dhufuudhaaf gooftaan hundi dhalachuun ol lakkaa'amuudhaaf lakkoofsa baraatiifu guyyaa akkasii guyyaa jaalalaa guyyaa nageenyaa guyyaa fayyinaa jennee dubbachuu kan dandeenye dhalachuus masaati. Dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqaba guyyaati, jalqaba baraati, jalqaba waqtiiti, jalqaba bara araaraati. Lakkoofsa isaan duraa gadi lakkoofna malee ol lakkoofnu wantumti tolee lakkaa'amu hin jiru. Hundumtuu gadi jireenyi namaas gadi lakkoofsis gadi barris gadi hunduu wanta ol ta'e hin jiru. Ol kan ta'e bara gooftaan keenya nuuf dhalate sana guyyaan sun guyyaa jalqabaatiitti manni kiristaanaa. Bara araaraatiif guyyaa jalqabaa waan ta'eef. Naaka madaalli yookaan immoo akka hayyuuleen mana kiristaanaa keenyaa lafa nuu kaa'anitti mana kiristaanaa addunyaadhaafis akka labsitetti bara wangeelota sadanii Maatiyoos Maarqoosii fi Luqaasii muddee bulii 23dha 8dha gaafa kan Yohaannis immoo muddee bultii 28dha. Jara sana sadaniin gaafa 29 gaafa kan Yohaannis immoo 28dha kana fakkaata. Ta'uu guddaa galatoomaadha. Turtii bareedaaf namatti toludha. Kan nuti taasisaa turre dhugumaan namoonni hedduminaan akka irraa baratan akka waa guddaa irraa argatan taasisan hin shakkinu. Dhuma irratti garuu yaada hafee jira jettee yoo jiraate kaastee akkasumas immoo ergaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga geessan namoota jettuu yoo jiraates carraa isaan si kenna. Yaada baay'ee kaasneerra yaadni nuufuu baay'een hin jiru. Yaadiin qabu inni guddaan Waaqayyo nagaa biyya keenyaaf akka nuu laatu nagaan ilma Waaqayyooti. Isaayyaasis kan dubbate
maal jedhee jira ilmi dhiiraa nuuf dhalateera. Innis nuuf laatameera. Nagaan gateettii isaarra jira. Inni waaqa nageenyaa waaqa araaraati. Maqaan isaa ajaa'ibadha jedhee dubbatee jira. Deebisiitis wangeelota keessattis ani nagaa kun isiniif kenna. Nagaan ani isiniif kennu nagaa addunyaan kennu wajjin tokko miti jedhee jira. Nagaan addunyaa kun yeroo baay'ee bubbee turkuta. Keessumattuu biyya waaqayyoo kan jedhamte. Biyyi kun Itoophiyaan nagaan ishee waaqa biraati. Nagaan ammatti boora'insa nagaa kan amma kan ilaallu kuni eebbi waaqayyoo baay'ee barbaachisaadha. Nagaan waaqayyoo baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon biyya kanaaf nagaa laatuun jedha. Nagaa nuuf laatuun jedha. Inni lammeessuun amantoonni namoota nagaa ta'an. Namoota nagaa argite yeroo baay'ee waa'ee nagaa namoota dubbatan malee nagaadhuma namoota ta'an hin argattu. Kun rakkoo guddaadha. Maaliif nagaa ollaarraan barbaadamu. Namni kiristoosiin of keessaa qabu inni nama nagaati. Nagaan kun maaliin calaqqisa jettee haasaan keenya nama nagaa nu taasisa. Jireenya keenyaan hin mul'ata, haasaa keenyaan hin mul'ata. Kana keessatti nagaan calaqqisuudha qaba. Nagaa kana haala kanaan hin calaqqisiisne taanaan nagaan keenya nu jalaa boora, nagaan keenya nu jalaa bada. Kanaaf dhaloonni nama nagaa akka ta'u. Haasaa waliin qabnu, dubbiin waliin qabnu nama nagaa akka ta'udha. Kanaan achitti egaa barri keenya dhumataatu jira. Kana gaafan sin jedhu mul'annaan garaagaraa dhufaatii gooftaatiif jala bultiirra waan geenye. Dhaloota isaarra dhaabbannee dhufaatii isaa yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti jireenya bara baraa kan argadhuuf maal hojjedhu akka namichi sun jedhee waan jireenya bara baraatiif nu geessisiisu barbaachisaadha. Sana eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf namni gara waaqayyootti yeroo kamiin caala yeroo inni itti dhiyaatu amma ta'uudha qaba. Namoonni namoota wallaban nagaatu fidani. Miidiyaaleen qilleensa irratti hafuura hamaa oduu ta'uudha baatani. Hafuura nagaa buusuu oduu labsan. Wanna sabaaf saba walitti buusu. Wanna namaaf nama walitti buusu. Nama wanna jaalalaaf nageenya nama gidduutti labsuu hin dandeenye. Wanna ta'u kana miidiyaaleen kamtuyyuu kan dhuunfaas kan dhaabbataas waanuma nagaatu labsani. Waan guddina namaa, waan guddina nagaa, waan guddina biyyaa, waa'ee tasgabbii oduu labsanii. Qilleensa kana oduuf haaluu baatanii akkasii nama waan gaarii kanaaf miidiyaa kanatti fayyadamtanii miidiyaa kana waan gaarummaaf itti fayyadamanii miidiyaa kana gaafa yaadnu qilleensa irra hafuurri hamaanis akka jiruutu beekame. Hafuurri hamaan qilleensa irra deema miidiyaa waan ta'eef hafuurri qulqulluun qilleensa samiirra jira. Hafuurri xuraa'aanis qilleensa irra jira waan ta'eef jechaaf adeemsa hafuura hamaa kana miidiyaaleen oduu rukutuu danda'anii ergaa jedhuun warra miidiyaatii fi sobas oduu odeessuu dhabatanii dhugaas ta'ee waan nama walitti buusu yoo ta'e oduu sanas dabarsuu baatanii waan namaaf nama walitti fidu waan sabaaf saba walitti fidu waa'ee guddina biyyaa waa'ee misooma biyyaa waan namoota waan gaarii hojjetan seenaa isaanii oduu seenessanii wanna bade qofa oduu hin taane gootummaa warra raawwatan abbootii amantaa harmoolii amantaa taatee biyya kana keessatti ta'aa jiru waan gaarii immoo waan hamaa sana yookaas ta'e qilleensa irratti babal'isa seexanni waan ta'eef waan gaarii sana irratti miidiyaaleen akka hojjetan ergaa koon dabarfadha. Isinis warra kaanis immoo waaqayyo isin haa gargaaru waan gaarii akka labsitanii dhaloonni aara galfatu. Amma namni foddaa televizyiinii ilaalee chaanaalii nama jijjiiraa oola qalbiin isaan jiru. Qalbiin isaan jiru tokko irratti as gabbaa'ee kun ergaa guddaa dabarsa. Jedhee kan xiqqoo ishee kan inni tasgabbaa'u iyyuu akka tasgabbiittis yoo fudhanne sirba fa'aa ilaalaa diraamaa fa'aa ilaalaa yoo ta'e irraa kan hafe wannuma darbu tokko yoo ilaalte tokko qofatu hin taane harka caalaa kan dhuunfatee namaaf nama kan walitti buusu biyya kan walitti buusu miidiyaaleen kanarraa situ of qusatanii dhaloota duubaan dhufu kanas ijaaruudhaaf. Wal duraa duuba deemna miti tokkoon du'a tokkoon dhalata tokkoon deema tokkoon dhufa waan ta'eef dhalootatti lafa miidhagaa biyya miidhagaa akka dabarsinee ilaannu adaraan jedha. Waaqayyo ayyaana kana ayyaana milkii ayyaana gammachuu ayyaana ulfinaa
ayyaana warra dhaban kan itti argatan, kan bade kan itti argamu, dhukkubsataan kan itti fayyu, kan hin dhabe kan itti hiikamu. Nagaaniif tasgabbiin biyya keenyaaf saba keenyaaf kan itti ta'u nuuf ta'uun jedha. Isinis istuudiyoo keessanitti haala kanaan na affeertanii ergaa kan akkan dabarfadhuuf ana garbicha isaa tajaajila isaa anaaf yeroo na lattanii waan iddoo kanatti na affeertaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Istuudiyoo kanallee Waaqayyo eebbisu. Ameen. Nutis gaa guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Dhugumaan waamicha keenya kabajanii keessumaa yeroo qabdanirraa hirtanii as dhuftanii argamtanii ayyaana sirna ho'aadhaan akkas bareechine akka kabajnuuf sababa waan nu taataniif maqaa Waaqayyoodhaan maqaa daawwattoota keenya guddaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis naa jiradha. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya qophii keessummaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos sabaaf miidiyaadhaan isin biraan ga'aa ture asitti goolabameedha kan jiru. Egaa akkuma daawwachaa turtan immoo waa'ee iddoo akka irraa argattan akka irraa barattan tasa hin shakkinu qophiin taraaf qabanidhaan kan daawwattan fakkaata ture. Egaa waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa jechaa qophicha gaggeessaa sinfaa turte kan taasise ani Beetlehem Tafarraan ture bakka jirtanitti ammas ayyaana gaarii sinfa ta'u yeroo gaarii.